Kumidia radaha 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 me dhageeffadha hundinuu me guddisa nu jajjabeessa miidiyaa hawaasaa sammuu si qaroomse wallaalaa si baasa kan dhageenyu hunduu dhagaa wal dhageessisa qulqulleessa dunuungaa barsiisa. Radio Dandiaga Radio Dandiaga Qilleensa gubbaa naannoyte ifa baaftee oduu hagaa ulaa hundumaa dhadhoyte iddoo rakkoon jiru maraa baadiyyaa magaalaa baddaa fi gammoojjiin nafnee addaan baaftee dhugaaf dharaa. Radio Dandiaga Radio Dandiaga Qilleensa gubbaa naannoyte ifa baaftee oduu hagaa dhimma amantii fi hawaasaa dhimma siyaasaa biyyattii halkan guyyaan jettu gadi fageenyaan ilaalti roro jiruun daa'imaa lammii isiitiif quuqamti. Tole egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiihagaa egaa qophii keenya guyyaa har'aa keessatti ibsa koreen hojii raawwachiistuu adda waa'ee baaftee irratti haala guyyoota sadan darban kanaadha fi ibsi guutumaa guututti bahee jira. Egaa ibsoota warroonni dhaabbonni afraan baasan kana ilaalchisee egaa turtii hayyoota wajjin taasisuudhaaf jirra. Akkamitti hubatamaa gaafiiwwan jedhan tokko ibsa isaanii kanarratti wantoonni wal rurrukutanis ni jira. Egaa haaluma waliigalaatiin ibsi kun gara hojiittis hiikamsiisaa maal fakkaataa akkasumas ibsi kun siyaasa biyyattii san keessatti yeroo ammaa kana sadarkaa raafama guddaa keessa biyyattii galche kun garamitti imalaa jira wanta jedhullee kan itti ilaallu ta'a. Egaa hayyoota lama qophii keenya irratti qabannee dhiyaannee jirra. Dr. Biraanuu Leenjisoo fi akkasumas obbo Nageessaa Oddoo Duubee qabannee dhiyaannee jirra. Egaa haaluma waliigalaatiin turtii hayyoota kana wajjiidhaan taasisuudhaaf jirra. Hamma xumura qophii keenyatti akka nu wajjiin turtan kabajaadhaan isin gaafanna. Egaa mee jalqaba anin kan qophii kan isiniif gaggeessaa isin wajjiin turu obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Bakkalchi Bariin wajjiin jira. Hayyoota kennaa keessumoota kennaa simannaa baga nagaan dhuftan biree akkasumas Nageessoo. Baga nagaan nu edde Hamza. Baga nagaan nu edde galatoome yabu. Ayyeegaa hedduu galatooma isanillee egaa affeerraa keenya kan haala wayitaawaa kanarratti nu kabajanii nu argamu keessaniif dhaggeeffattoota fi akkasumas keessumoota kennallee rakkina teeknikaa seensarratti uumameedhaa fi dhiifama gaafannaa. Egaa haaluma waliigalaatiin egaa ibsi koreen hojii raawwachiiftuu marsa lammaffaa bahe kun kan marsa tokkoffaa bahe sun kan akeekkachiisa guddaa akkasumas dhiifama gaafachuu wajjin ulee gurguddaa argitee uummataan ittiin rukutan kan qabatee namoota hedduu haasawa wal mamsiisaa wal xaxaa hiikan qabne hedduu ka keessatti bahee kan yeroo lammataa kun immoo ibsa dura san wajjiidhanis akkamitti ilaalama kan jedhu hayyoota wajjiinis tibba kanas turtii taasifnee jirra. Garaagarummaa hedduu akka qabu kan keessatti mul'ateedha. Mee haaluma waliigalaatiin ibsa guyyoota sadan as darban kanaadha fi wal faana warrootan dhaabota biyyatti san hoogganan adda waa'iin ibsa bal'aa kennaa turanii ibsoota kana keessatti egaa qabxiin darbe qabxii lamaadha. Qabxii darbe kana meegaa bal'inaadhaan seennee osoo ittiin ilaalin wanti kun ibsi kunini egaa dhimma biyyattii sanii siyaasaa gaaga'am rakkoo biyyattii san keessa jiru furmaata kennuudhaaf yeroo isaan itti guyyaa 18 wal mari'atanii gabbaan kan ibsa kanaatu achitti eegi kennaniin booda kallattii laayivii ibsichi hin dabarre eegi argitee waraabameen booda edit godhamee ibsi sun akka bahu taasifame waan kana reefu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaan xumura irratti kaasee ture. Ibsi kun sila uummataadhaaf laayivii darbuudha qaba.
argitee walgahiin sun argitee live darbuudha qaba hamma inni jedhutti argitee akkaataa isaarraa dubbataa ture jechuudha. Mee gama sagantichaatti guutuutti osoo hin darbiniin dur ibsicha akkamitti ilaaltanii ibsa kana maaliif live dabarsuu didan warri kun maaliif ibsisuun live hin dabarsin yoo dhugumaan isaan argitee waan hawaasaa irratti kallattiin haasofnee murtee kennina jedhan ibsuma saniitu wanni isaan live dabarsuu dhowwe maalidha. Mee waan kana fuuldura kiyyatti biree Dr. Biraanuu Sittuunatti mul'ata. Qabxii kanarraati wanni as jettee jiraate. Galatoomi Hamza gaa sun gaafii guddaadha. Kana duras miidiyaan adda addaa irratti namni adda addaa yaadatti kennaatee akka ture hin beekama. Wanni addawaayii keessatti ta'aa jiru keessattuu immoo walgahii isaa nama guyyaa 18 irra turan san keessatti wanni ta'aa ture waan dhugumaan akka addawaayitti uummatatti laayivii dhiyeessanii miti waanuma jiru boodumaa'u dhiyeessuu irratti rakkoo guddaan akka jiru waan ba'anirra argaatii jirra. Kanaafuu isa laayivii godhuu jechuun rakkoon biyyattii keessa jiru rakkoo hagam cimaa akka ta'e waan mul'isu waan ta'eef san godhuun ammam akka isaanii rakkisaa ta'e ifadha jechuun hin danda'ama. Karaa biraa akkuma dura argine jedduudhaan walgahii odoon xumuriin ibsa ejjennoo wayii baasanii turanii ibsa ejjennoo san keessatti rakkoo guddaan walgahii irratti akka isaan qunnamaa ture waliigalteen akka hin jirre mul'isanii turanii. Isa booda immoo erga xumuranii booda ibsa ejjennoo jedhanii kan barreessanii baasan sun kan dhaabni irratti waliigale otoo hin ta'in nama dhuunfaadhaan barraa'ee kan bahe akkasumas immoo ibsa ejjennoo TPLF waan wal fakkaatu wayii tokko gadi gadhiisanii turanii. Ibsa ejjennoo isaan baasan sun kan uummata gidduutti gaaga'ama guddaa kan uume ta'uunsaa jeequmsa guddaa nama gidduutti kan uume ta'uunsaa mul'ate. San booda bakka bu'oota dhaabilee arfan miseensa addawaayii ta'an kana bakka tokkotti fidanii akka isaan miidiyaa irratti waan uummata tasgabbeessu haasa'an godhuudhaaf yaalanii turanii. Haa ta'u malee haasofni isaan miidiyaa irratti godhanii akkuma argine garaagartummaa isaan gidduu jiru walitti bu'iinsa isaan gidduu jiru garaagartummaa ilaalchaa bal'aan akka isaan gidduu jiru kan itti argineeni. Gama tokkoon fakkeenyaaf mootummaan naannoo bakka bu'aan OPDO yookiin immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waan sochii uummataa kana wal fakkaatu tokko yoo kaasan karaa biraa immoo jarri sadee wal fakkaatu jechuun hin danda'ama. Keessayyuu immoo bakka bu'aan TPLF waan dhaaban wal fakkaatu dhaaba baraaruu wal fakkaatu tokko haasanii garaagartummaa bal'aa tokko argisiisan jechuudha akka anaatti. Garaagartummaa bal'aan jiru sun immoo ibsa ejjennoo sana ammaatti godhan barreessan fakkeenyaaf yeroo dhiyoo hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhanii wanna dubbatan irratti isa booda irra deddeebi'anii waan san idiit godhuudhaan akkamitti akka walitti bu'iinsi jiru waan argisiisan baay'ee tokko argine. Kanaafuu akka waliigalaatti waan san live godhanii uummanni akka argu marii isaan godhan akka hubatu godhuu miti. Ammumallee har'umallee walgahii isaan guyyaa 18 godhan isa booda ibsa ejjennoo isaan kennan irratti waliigalteen tokkollee akka hin jirree fi walitti bu'iinsi bal'aan akka jiru sochii biyya san keessatti godhamu keessa sochiin addawaayii keessatti yookiin miseensa dhaaba addawaayii keessa jiraniin godhamu tokkodha. Walitti bu'iinsi bal'aan akka jiruu fi waan walitti araarsuun illee hin danda'amne akka ta'u waan argisiisan tokkotu mul'ata Hamza. Bure hedduu galatoomi mee nageessa qabxii kanarratti akka dabalatatti mi'aatillee wanti ati kaaftu maalti jira warri kun akka amma isaan ibsa isaanii kanarratti kaasuudhaaf yaalan እንግዲህ ዲሞክራሲና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ጀቻ ጅራኒ ዲሞክራሱማ ፊ ፖለቲካ ከን አርጊቴ አክ ጋሪት አርጊቴ ድሬሳ ከነለ ባልኢሱዳፍ ጀቻ ቱራኒ isi giddum isaanii kana keessattiyyuu waan argitee wal sukkuu mankanaatu maaliif hawaasaaf kallattiin gabbaasanii waan jiru kan maan qabatama kan maaf hawaasan argisiisin akka itti jiraniitu kanarratti wanni adda baltee jiraate. Wanni ifa mul'atu tokko hin jira akkuma amma reefu Dr. Biraanuun dubbate kana
Adwaa'u'ii keessatti jaarmiyaalee achi keessa jiran san keessa garaagarummaa wayii akka jiru hin mul'ata. Haasawa isaanii irrallee hin mul'ata. Akkasuma ammoo ibsa san eega baasaniin duuba ibsa barreeffamaan eega gadhiisaniin duuba miidiyaaf bahanii himuudhaaf torbaan tokko ol turuun isaanii kunuu gaafa haasawanullee garaagarummaan akka jiru haasawa isaanii irraa wanni hubatamu tokko jira. Kun ta'ee atoo jiru garuu ani irra caalaa kan irratti xiyyeeffachuu barbaadu haasawa isaanii akkamitti waan kan ibsa kana baasuu danda'anii akkamitti kanarra ga'uu danda'anii yookaan immoo keessa isaanii wanni jiru maal fakkaataa wal dhabisaan jidduu jiru sadarkaa kamii sadarkaa guddatti ol ka'eera moo sadarkaa gadi aanaadhaa maalirra jiranii waan jedhu kana bira dabreetuma tokkoffaa sirritti himuun illee rakkisaadha. Lammeessoo immoo irra caalaa kanuu fayyadu irra yoo xiyyeeffanne kanuu fayyadu gara waan isaan kontentii waan isaan haasanii sanirraa kaane waan isaan amma dhiyoo jedhan irratti fi gara waan san gara hojiititti hiikuu gara kamitti yoo itti deemne qabsoo keenya gara duraa sochii uummataa fi qabsoo mirga kabachiifachuuf gochaa sabni keenya gochaa jiru yoo haala kamiin itti jenne gara duraa deemsisuu fi cimsuun danda'ama. Kanarraa maal barannaa waan jedhu irratti xiyyeeffachuu barbaada irra caalaa. Ibsa isaanii ilaalchisee wanni jiru tokko akka waliigalteen guutuu yookaan haala gaariidha waliigaltee irra kan jirre irraa hubadhee jira. Kalammeessoo ammoo ammas hedduu akka sochiin uummataa kun isaan daddaasee shororkaawanii jiranuu fi reeqqisanii jiruun hundi isaanii dubbatan axxaabqinyuus gabtanaal jedhanii akkana jedhanii hundi isaaniitu jechuudha. Sadarkaa kufaatii isaanii amananiiru haasawa isaanii sanirraa wanni hubattu tokkosanii guutumaa guututti akka ummati isaan kufe ummata amma abdachiifachuu barbaadanii yaa ummata keenya waliigalleerra walitti dachaanee jirra nu abdadha ammasii rakkoo kana keessaa baanee ammas dhaaba ta'uu dandeenya ammas isin bulchuu ni dandeenya waan jedhu akkuma isaan baanan gatsitaa gimbaataa sanirra jiran ammas hinuma jirraa nu beekaa hinuma jirraa ammas itti fufuu hin dandeenya waan jedhu argisiifachuu waan barbaadan malee akka duwwaa ta'e hin mul'ata duwwaadha wantichi isarraa hubadhe Hamza. Tole hedduu galatoomi obbo Nageessaa akka seensatti qabxii bareeda gaaftemee Dr. Biraanuu isii amma ibsiisaan amma guutumaa guututti kennan kun siyaasa biyyattii san keessatti jijjiirama haaluma waliigalaatiin qabxiiwwan tokko tokkoon booda irratti hin deebina haaluma waliigalaatiin siyaasa biyyattii san dhaabni kun jijjiiruu ni danda'a qabxiiwwan lamaan kan fakkeenya mana hidhaa maakalaawii ni cufna jechuun isaanii akkasumas immoo hidhamtoota siyaasaa ni hiikna jechuun hidhamtoota kanaatu hiikuu keessatti yoo argitee waan hedduutu jira qabxii san argitee yeroo 7-8 ka edit godhanii fi hamma ammatti illee raawwiin isaa kan mul'atin jechuu wanni sun argitee jalqaba yeroo barreeffamu bal'aa ture dhibbisanii enumayyuu amma namni siyaasan hidhamillee hamma hin jirretti fakkeessuudhaaf yaaliin carraaqqiin taasifamaa jira jechuu siyaasa biyyattii sanii hammam jijjiira ibsi kunin suni gaafii guddaadha Hamza anillee akkuma waan haasaa isaaniitirraa waan siyaasa biyyattii kana hin jijjiirra waan jedhan waan baay'ee argisiisan natti hin fakkaatu rakkoo nu keessa jirutu siyaasni biyyattii akka hin jijjiiramne godha waan jedhu san sobaafillee haa ta'u malee adimiit godhuun isaanii sun maal mul'isaa kana booda jijjiiramanii isaan hin jijjiiramnaa kana yoo irratti waliigalle waan kana yoo gadi fageennan irratti mari'anne rakkoo keenya yoo adda baafanne waan jedhu lafa kaayan san immoo godhuu hin dandeenye karaa biraa immoo waliigaluu hin dandeenye jedhanii nutti himanii jiru kanaafuu rakkoo odoo adda baafannee rakkoo keenya hiiknee tokko taanee fuulduratti deemnee rakkoo biyyattii tana hiikuu hin dandeenye waan jedhudha garuu immoo rakkoo san adda baafatanii waliigalanii hiikkachuu akka hin dandeenye immoo nutti himan kanaafuu adda waa'ee rakkoo biyyattii san keessa jiru hiikuu hin danda'u waan jedhurraan nu ga'a jechuudha namni loojikali
deduce odoo godhe sanirraa conclusioniin irra geennu maal inni adda waa'een kana booda akka isaan kana dura jechaa turan san haaromsamee rakkoon hiiku. Isa duras immoo akka isaan jechaa turan adda waa'een baduu qaba. Adda waa'een kana boodatti fufuu hin danda'u. Adda waa'een dhaaba baduu qabu jedhanii isaan irra deddeebi'anii dubbataa turanii ammas immoo rakkoo biyya keessa jiru kana hundaaf bu'uurri rakkoo kanaa adda waa'eedha jedhanii jiru. Kanaafuu waan kana hunda walitti qabne jechuudha. Dootii yeroo adda addaatti jedhan kana walitti qabne walitti qabsiisne yoo laalle isaanumtu warrumti miseensi adda waa'eetu rakkoo amma biyya keessa jiru kana hin hiikna amantii jedhuun qaban. Garuu immoo sadarkaa adda addaatti sadarkaa dhaabatti gadi buunee yoo laalle dhaabni adda addaa sadarkaa adda addaatti waan kanatti amana. Fakkeenyaaf if we do some symbolic reading amma fakkeenyaaf mallattoolee dhugaa haasa'an akka isaan itti ta'an akka isaan itti dhaabbatan akka isaan mallattoo lafa kaayan kana hunda yoo laalle immoo dhaabni kun ilaalcha kanarraa sadarkaa adda addaatirra hin jiran. Amma fakkeenyaaf OPDO'n amma tokko ilaalcha adda waa'een rakkoo hin hiika jedhu kana namni itti amanu keessa jiraatullee irraa fagaataa akka jiru hin mul'ata. Warri immoo adda waa'ee hodhinee adda waa'ee walitti suphineetuma rakkoo jiru kana amma dandeenyu hiiknee amma dadhabnees uummanni wajjumaan rakkatu nu itti fufuu qabna amantii jedhu an qabu jira. Akka waliigalaatti garuu haasaa isaaniitirraa wanni nuyi hubachuu dandeenyu isaanumtuu akka dhaabni adda waa'ee yookiin ijaarsi paartilee kana booda rakkoo amma biyyattiin keessa jirtu kana guutuudhaan guutuutti hin hiika ilaalcha jedhuun qaban. San godhuudhaa waan biraa haasa'u jechuudha. San godhuudhaa duraan dursinee walitti bu'iinsi paartilee gidduutti uumame kun warri uummata wajjin dhaabbate kun warri walitti dhufee maal jedhaniin maree albaa gudinyinnat kan jedhan san warri isaan keessa galan sun yoo ba'anii duubatti deebi'an. Adda waa'ee durii sanitti yoo deebine san booda immoo ganaa haaromsa keessa yoo seenne this may take like 10 years. Waggaa 23 san godhuu hin dandeenye otoo kana goone hiikuu dandeenya waan jedhu hubachuun hin danda'amu. But sanii immoo yeroon isaa I think it is too late. Baay'ee yeroo waan deeme uummanni irraa fagaatee waan deemes waan ta'eef warrumti miseensa adda waa'eetu sadarkaa amma jiru kanaan rakkoo keenya hiiknee rakkoo uummataa hin hiikna ilaalcha jedhu waan qaban hin fakkaatanii afaan guuttataniitis hin jenne. Muummichi ministeeraatu maal jedhee walga'iin nuyi goone kuni akka kiyyatti waanuma gaarii natti fakkaata jedhe malee afaan guutee waan gaariidha hin jenne waliigalle hin jenne muummicha ministeerati namni kun bakka bu'aa adda waa'ee ta'ee nama dubbatu. So kana hunda yoo laalle duraan dursinee adda waa'eetu miseensa adda waa'eetu waan kana waliigallee hin hiikna ilaalcha jedhuun qaban. Akka uummataatti immoo yoo laalle uummanni already waan isaan godhan kana bira waggaa 3 waggaa 4 dura bira darbe. Kanaafuu bakki isaan itti taphataa jiran kun iddoon amma isaan itti taphataa jiran kun iddoo uummanni barbaadu iyyuu miti. Isumaa immoo ta'ee isaanuu immoo rakkoo kana hin hiikna jedhanii itti amanne. Wanni isaan amanan maali? Maddi rakkoo kanaa nuyi jedha. Maddi rakkoo kanaa sinimmaa jedhanii waggaa 4 dura uummanni karaatti ba'e miti. Waggaa 4 booda waan sana dhimmiitti godhuun maal jechuudha? Rakkoo biraa uumuudha. Egalee adda waa'ee amma miseensumta adda waa'eetu walgahii kana erga taa'ee booda rakkoon biraa keessatti babal'ate. Kan dura jiru san caalaa bal'ate jechuudha. Amma immoo kana hiikna boru yoo ta'an rakkoo bal'aatu isaan mudata waan ta'eef akkanatti of nyaatee gara kufaatiitti deema malee of ijaaree waan rakkoo hiiku natti hin fakkaatu Hamza. Dr. Burhaan hedduu galatooma qabxii bareeda kaaftanii jarri qabxiiwwan isaan kaasaa turanii booda kanarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waltajjii kana yeroo jalqabnu argitee tokko gootomsuuf yookaan ammoo tokko immoo lole yookaan gabricha taasisuuf miti akkasumas walgahii kana keessatti argitee tokko argitee wanni shaampiyoona ta'e wanni inni badhaasni addaan ni argatu jiru akka waa walii gaarreeffachaati haasawa isaanii kana keessatti namoonni afuraan kun yeroo haasaan haasawa isaanii irraatii waan calaqqisu hedduutu mul'ata namni lubbuun namni onnee irraa gaqqabee dubbatu
fuula sarraatillee kan mul'atu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaadha. Rakkinni akkasumas argitee dhukkubni argitee kaarraa mul'atu rakkoon uummata keenyaa kaarraa mul'atu isirraati. Jarroonni kaan akka waan laafa wayitti akkasitti irraa mul'ata ture. Mee gara obbo Nageessatti deebi'a. Qabxiin isaan lamaan kaasan akka furmaatatti biyyatti san kallatti furmaatatti yookaan immoo akka jalqabatti araarama uummata wajjiidhaan argitee nuu taa'onni isaan jedhan waan mana hidhamaa kalaawii cufuu fi warroottan siyaasaa hiikuuti. Mee obbo Nageessaa ogeessa seerallee ta'uu wajjiin isin garaagarummaan paartii yookaan dhaaba siyaasa tokkoof mootummaa maalidha? Eenyutu nama hidhaa? Eenyutu nama hiika? Mee waan kanarraati akka ija seeratti warri amma nama hiikneedhan mana hidhaa cufneedhan eenyuun nama hidha jalqaba? Eenyuun nama hidhaa? Eenyuun nama hiika? Kun bifa akkamiitiin ilaalama? Gara qabxiiwwan isaan kaasan kanatti mee yoo gad deebinu. Hayyee hedduu galatoomi Hamza. Amma korri amma isaan ta'an kuni ka paartiiti. Paartii jaarmiyaa siyaasaati malee jaarmiyaan siyaasaa tokko akka jaarmiyaa siyaasaatitti of ijaaree sagantaa siyaasaa qabaatee galma mul'ata ofii qabaatee waan san mul'ata ofiisan sagantaa ofiisan uummataa dhiyeessee yoo uummanni sagaleedhaan amma haalli amma addunyaa guutuu keessatti haalli jiru yookaan immoo wanti irra walii galamee jiru kana biyya kamittuu jaarmiyaan siyaasaa hin jira. Jaarmiyoota siyaasaa hedduun jiraachuu danda'anii jaarmiyoota siyaasaa san keessaa ka uummanni itti amanee wanni dhiyeeffatee sagantaa ofiitii fi mul'ata ofii uummataa himee uummanni sagalee kenneefittu mootummaa ta'a. Kun hin jiru Itoophiyaa keessa. Haga ammaa Itoophiyaa wanni jedhamu sun isteetii yookaan akka biyyaatitti haga gadhaabatte modern Itoophiyaan kun haga gadhaabatte takkaayyuu sagalee ummataatiin fedhii ummataatiin wanni jaarmiyaan siyaasaa fedhii ummataatiin mootummaa ta'e hin jiru. Haa ta'u amma fakkeessaa jiran ummatan nu filate jedhanii addunyaatti himataa jiranii eega jedhanii paartii fi mootummaan garaagara ta'uu qaba. Paartiin eega ummanni sagalee kenneef hin duuba mootummaa ta'a. Walga'iin akka jaarmiyaa siyaasaatitti taa'amuuf murteen akka jaarmiyaa siyaasaatitti darbuuf murteen akka mootummaatitti darbu kophaa. Maaliif akka mootummaatitti jaarmiyaa san qofaa miti ka achi keessa jiru. Mootummaa san keessa ka jiru. Ka jiraatus, ka hojjetus, siivil sarviisii dabalatee namni isaan deeggarus, ka isaan hin deeggarres hunduu qaama mootummaa sanii ta'a. Fakkeenyaaf warri akka paartii keessa argamuu hin qabu jedhamu. Warri akka mana murtii ijaaramaa jechuudha. The judiciary ka jedhamu qaama mootummaa keessa qaama siyaasa kamirraayyuu bilisa warra jedhamu. Miseensummaa siyaasa kamirraayyuu bilisa warra jedhamu. Warri biraallee akkasi qaami hedduun warra wanni siyaasaa loogummaa siyaasaa keessaa bilisa ta'uu qabu jira. Kanaafuu gara kora isaaniitti haa dhufnu. Kora amma godhatan kana korri kun ka maaliiti? Ka mootummaati moo ka jaarmiyaa siyaasaati? Yoo ka jaarmiyaa siyaasaati. Ka jaarmiyaan Adwaa'u'ii yookaan Ihaadig jedhamu arfan irra walitti dhufe. Malee mootummaa miti murtii mootummaatii miti murtii akka mootummaatti kennamuu miti. Wanni achirratti jiru kora jaarmiyaa siyaasaati. Isaan garuu kora jaarmiyaa siyaasaa san irratti akka paartiititti jechuudha. Akka paartiititti hidhamaa hiiknee jedhaniitu himan. Garuu akka seera biyya saniitiif akka heera biyya saniititti kanama hidhu mootummaadha. Ka hiikullee mootummaadha malee paartii miti. Murteen kun murtee paartiin dabarsuu miti. Kanarraa maal baran biyya san keessa paartii fi mootummaa jidduu garaagarummaan hin jiru. Waan akka paartiitiin murteessan akka mootummaatiin raawwatan jechuudha. Silaa eenyu ka nama hidhu ka hidhe paartumaan murteessanii haa hidhanuu malee akka Ihaadigiitiin murteessanii nama haa hidhanuu malee akka gubbatti akka mul'atutti ka dhaqee qabu poolisii qaama mootummaati jechuudha. Ka himannaa banuu biiroo waajjira haqaati mootummaadha kun. Waajjirri ministeerotaa hunduu mootummaadha. Council of Ministers jala warri argamu waajjiroonni ministeerotaa, poolisiin, paarlaamaan qaama mootummaa sadi keessa tokko paarlaamaadha warra seera baasu. Paarlaamaa ka bakka bu'oota ummataatii fi ka mana maree federeeshiniitti jira. Mana maree bakka bu'oota ummataatti wanni lama jira baay'ee achirrattu. Kun qaama mootummaa keessaa tokko. Kun immoo qaama hojii raawwachiiftuu jedhamu. Kun poolisiinis waajjirri haqaas ministeeronni hunduu ka keessatti argaman isa kana executive yookaan qaama hojii raawwachiiftuu. Kun immoo qaama seera hiikuu jira manneen murtii jechuudha. Warra kana warri mootummaa jedhamu.
akka mootummaatti wanni kun ka ta'uu qabu. Yoo warra kana hin hiiknallee ka jedhan taate biiroo haqaattu waajjira ministeera haqaattu ibsa kanarra kennuu qaba malee akka jaarmiyaa siyaasaatti miti ka silaa kennuu qaban. Garuu biyya san keessa there is government party fusion mootummaa fi jaarmiyaa siyaasaa jidduu garaagarummaan akka hin jirre kanaan argata. Waliin makameera. Kanaaf hojiirrallee abbaa fedhan mormituudha ta'edhanii hojiirra nama ari'u. Akka mootummaatitti jechuudha. Gama tokkoon paartiidha jechuudha. Paartii fi mootummaan garaagarummaa akka hin qabne kanarratti argina. Kun ibsa jaarmiyaan siyaasaa kora ihaadigii ta'ee murteessuu miti murtiin kun. Murtiin kun murtii mootummaan murteessuu qabu malee murtii paartiin siyaasaa ka hidhulleen paartii siyaasaatii miti kan ta'uu qabu. Akka heeraa fi seeraatiin jennaa beeki. Garuu dhugaan jirtu paartiitti waan cufa hojjeta malee wanni mootummaa jedhanu hin jiru jechuudha achirratti. Waliin makamee addaanuun beekama. Maaliif yeroo filannoo amma makiina mootummaa fayyadamu. Ittiin wanni paartii isaanii filannoo wanni ittiin godhachuuf waa hunda maallaqa mootummaa fi paartii jidduu paartii biyya bulchuuf mootummaa jidduu garaagarummaan takka hin jiru jechuudha. Kun waa ijji waliin makamee jiru isaanu addaanuun beekanu. Warrummaan keessa jiru hin beekanu. Tiigalee heera mootummaa sanuun beekanu duri kifilee wadaajoo fa'aa fi eenyu namichi wanni ka advaayizarii achi ta'e suni naahoom suni. Isaan kun goggodhanii fi achi ka'anii mallasin beekaa achi ka'anii nagaasoon fa'aa jalqabe cheermaanii ture na heeri mootummaa san ba'u cheermaanii komishinii sanii ture isaan kun hin beekanii warri kun heeruma sanuu waan beekan natti fakkaatu. Kanaaf garaagarummaa paartii siyaasaatiif mootummaa jidduu jiru akka hin beekne wanti beektuun silaa yoo murteessan achumaan warri sunuu wannuma qaawa saniin erganii ministeerri haqaa akkasitti silaa ibsa ka baasuu qabu akka paartiititti ibsa baasanii jechuudha. Kanaafuu wal makee jira paartii government and the state wanni kun sadiin gosa adda adda. Paartiin yoo uummanni sagalee fiitiin mirkaneessee fi jedhe mootummaa ni taati. Takka mootummaa gaafa taatu ammoo ka paartii tokko qofa adoon ta'in ka uummata biyyattii sanii marata. Mootummaan sunuu yoo fedhee paartiileen adda addaa koolishinii uumtee tumsa uumattee walitti dhufteetillee mootummaa taati yeroo tokko tokko. Yoo sagaleen wanniin jennu paartii lama, paartii sadii, paartii afur hagasii olillee ta'uu malan. Biyyoota adda addaa irratti akkuma argitanutti ka sagaleen hin guutin 50+1 argachuuf walitti makamaniitu mootummaa ta'u. Mootummaa gaafa ta'an ka uummata biyya sanii mara. Isteeti ka jedhamu immoo biyyitti jechuun uummata biyyittii sanii lafa dabalatee daangaa san keessa wanni jiru wanni martuu walitti deebi'ee mootummaa uummata biyya sanii daangaa fi lafa san dabalatee ka ofitta birmadummaa qabaatee jechuun sovereignty qabaatee waan kana yoo dabalatu isteeti jedhama jechuudha. Innaa biyya san keessatti wantoota kana sadiin jidduu garaagarummaa yeroo hedduun argitu. Governmentiinis sometimes akka isteetiif godha. Paartiin illeen paartii waan akka mootummaatti murteessanuuf waan akka paartiitiin murteessanuun beektu hojii mootummaa akka paartiititti hojjetti jechuudha. Kana ka mul'atu Hamza. Hedduu galatoomi obbo Nageessaa ibsa bal'aadha. Kanuu kennite. Waasan irratti waa xiqqootti dabaluu barbaade waan amma paartii government fusion Nageessaan jedhu waan salphaa miti inni. Tole. Well, kun waan bal'inaan mul'atudha. Sirna dimokiraasii jedhanii amma fakkeenyaaf yeroo filannoo ani yeroo tokko warra Awurooppaa Yuuniyeenii wajjin long term observation mishinii keessa hojjedhee ture carraa argadhe. Wanni fakkeenyaaf qaamni akkanaaf wanni ilaalu waan akkanaadha waan paartii government fusionii kanarratti fuulleffatan. Yaa ta'u malee warri adda waa'ee keessa jiran ani akka waliin makuu natti hin fakkaatu. Inuma hin beekne waan akkasii akka jiru akka existi godhu. Amma fakkeenyaaf bakka bu'aan aanaa tokko civil servantii nama aanaa san keessa jiru hunda bakka bu'aa nama san hundaaf hojjeta jechuudha. Mormituus haa ta'u nama adda waa'ee deeggaruus haa ta'u nama hundaaf hojjeta. Garuu namichi waan kanniisa kunuu mallattoo kanniisaa kana qabatee godhatee biiroo keessa taa'ee namoota Awurooppaa Yuuniyeen irraa dhufanii waa xiinxalan kana eega. Tokko maal argisiisa? Rakkoo hubannoo guddaan akka jiru biiroo isaa guutuu keessa kanniisa gamaa gamanatti maxxanseetti. What you do is nuyi mallattoo suura fa'aa kaasna yeroo baay'ee akka mallattootti itti fayyadamuudhaaf
Hingaluuf amma gaafa suura kaastu waan akkasiisan tokkollee ilaalcha keessan galchan. Konkolaataa mootummaatti fayyadamanii kaampeen godhan. Kuni bal'inaan beekama biyya san keessatti. Warri wayyaanee konkolaataa mootummaa number 4 koodii 4 qabu kanaan kaampeen godhatan. Kuni wannoo miti. Amma gadi sadarkaa ammuma kana sadarkaa naannoo Oromiyaatti fakkeenyaaf namootuma waa hubatan jechu waa hubatan jedhu irratti illee mul'ata. Amma fakkeenyaaf Dr. Abiyyi taayitiliin isaa maali har'a? Sadarkaa ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhaadhiyooti. Waan akkana jedhamu jira. Waajjirri dhaadhiyoo paartiidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa it's a public office. Pirezidaantii yeroo jennu it is a public office. Biiroo maallaqa uummataa kan OPDO deeggarus kan OPDO hin deeggarres mormitootas nama siyaasa keessan galle hunda walitti qabatu jechuudha. Namichi kun public office vice presidentii iddoo san qabatee garuu paartii qofa hooggana jechuudha. This is wrong. Kuni dogoggora guddaa. Waan akkanaa godhuun hin danda'amu. Paartiidhaa fi mootummaa walitti makuun sanummoo the highest public office vice president fayyadamtee itti gaafatamaa dhaabaa qofa ta'uun dogoggora. Kana dura akkam godhaa turanii poozishinii lama walirra buusan ture. Fakkeenyaaf sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti itti gaafatamaa waajjira akkanaa fi itti gaafatamaa biiroo dhaadhiyoo jedhama. Amma isarraa kaasanii Dr. Abiyyi itti gaafatamaa waajjira dhaabaa qofa ta'ee hojjeta jechuudha. Sunillee paartii government fusionii kana yookiin immoo rakkoo ilaalchaa waan kana addaan baasuu irratti jiru kana bal'inaan argisiisa. Rakkoon kun kan maddu tokko waa hunda dhuunfachuu isaa irraayis ta'uu danda'a. Kanaan wal qabatee hidhamtoota siyaasaa amma fakkeenyaaf hedduu kana dura kaastee turte hidhamtoota siyaasaa wanni jedhu suni hin jiru amma fakkeenyaaf dura jedhanii jiru political prisoner hin eegina hidhamtoota siyaasaa waan jiru kaasan. Isa booda Facebookii fi Twitterii biiroo muummicha ministeera irratti wanna barreeffamee fi yeroo 7 moo yeroo 10 waan idii ta'e san irratti irra deddeebi'anii hidhamtoota siyaasaa san keessaa baasanii iskooppii isaatis immoo namni hiikamu lakkoofsi isaa akka gadi bu'u yeroo godhan san maal godhuuf yaalanii kana dura akka jedhaa turan sanitti hidhamtoonni siyaasaa biyya kana keessa hin jiran jechuudha. Hidhamtoota siyaasaa jechuun maal jechuudha? Nama ilaalcha siyaasatiin hidhame yookiin waan gocha siyaasaa tokko nama hidhame jechuudha. Biyya san keessatti namni hin hidhamu maaliif? Number 1 dogoggora siyaasa wayyaanee mormuudhaan hidhama. Namni biyya san keessatti hidhame yoo xiqqaate parsentiin 75 dogoggora ilaalcha dogoggora siyaasa wayyaanee kana mormuudhaan. Dogoggora siyaasa wayyaanee mormuu jechuun ilaalcha siyaasaati. It's a political belief. Kuni sirrii miti akkana ta'uu qaba jedhee mormee hidhame. Nama kanaan hidhamaa siyaasatii miti jedhanii isaanumatu ofii define godha jechuudha akka barbaadanitti. Kuni sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti illee hangaa'onni mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoonni siyaasaa naannoo keenya keessa hin jiran jedhanii jedha. Kuni akka nama tokkotti baay'ee nama qaanii keessa nama galcha. Isaan amma sadarkaa adda addaatti uummata keessa deemanii hidhamtoonni siyaasaa ni hiikaman jedhanii haasa'aa ba'anii irra immoo miidiyaatti gadi ba'anii hidhamtoonni siyaasaa hin jiran jechuun dogoggora guddaadhaas uummataanis rakkoo keessa waan isaan galchuu danda'anii kana haaluun hin danda'amu. Sadarkaa amma biyyattiin keessa jirtu keessatti hidhamtoonni siyaasaa biyya san keessa hin jiran jechuun waanuma jechuudhaallee nama qaanfachiisu jechuudha Hamza. Kana I think kanarratti namni hundumtuu seriously ilaaluu qaba. Waan akkanaa isaan gaafuma barbaadan waan fe'an haaluu hin danda'anii there is a basic principle when ittiin defined ta'u hidhamtoota siyaasaa jechuun maal jechuu akka ta'e standardiitu jira akka itti hiikamu san hunda cabsanii akkuma fe'anitti namni ilaalcha siyaasatiin hidhame hin jiru jechuun namni dhagaa darbatee hidhame hin jiru jechuudha. It is a political action. Namni tokko karaatti bahee harka akkanatti walirra godhuudhaan namni hidhame meeqatu jira? Namni dhagaa darbatuudhaan hidhame meeqatu jira? Namni political protest godhuudhaan hidhame meeqatu jira? That is a political action. Namni immoo waan san godhee hidhame hundumtuu they can be defined as a political prisoner. Maaliif ilaalcha
yookiin gocha siyaasa isaaniitiin hidhama waan ta'eef. I think nageessan kanarratti bal'ina itti dabaluu danda'a abbaa seeraa waan ta'eef kana garuu kaasuun barbaachisaa natti fakkaata gadi qabnee. Hedduu galatoomi Dr. Biraanuu qabxii murteessaadha. Anilleen qabxii kanumarraati mee gama nageessatti dhufa. Isin warri kun eenyu hiikuu barbaadanii kana obbo Nageessa? Eenyu hiikuuf deeman ayya hin hiikne jedhan? Eenyu namni isaanii kan nama buddeen otoo saamu yookaan immoo nama argitee nama akkamii hiikuuf deemanii ayyee lama namni hidhamaan siyaasa keessatti Oromiyaa keessa hin ture jedhan. Namni ilmi Oromoo isii akkuma jiru nu jireenyi isa mana hidhaa miti. Mana hidhaa san keessa illee obbo Nageessa seentee ilaaltee jirte. Eenyu faan akka hidhaman, eenyu faan achi keessa akka jiru, maaliif akka hidhaman. Fagoo mitu keessuma seentee jiraattee mana hidhaa san argitee jirta obbo Nageessa. Mee kanarratti qabxiin warri amma nama siyaasaa ni hiikna jedhan kun eenyu faa ilaallata. Fakkeenya warrootaan argitee qabsoo uummanni musliima geggeessaa turetti jira. Sochii dimtsaachilisamaa kana keessatti ulamaa'in hayyoon islaama gurguddoon akkasumas argitee beektonni gurguddoo warri koreerraa namni hin hidhamin namni argitee hin hiikamin ni jira. Warra Oromoo galmee kana waliin wal qabatee hedduun hidhamanii jiran. Ilmaan Oromoo ka gadi hin dhiyaanne lakkoofsaan tokko lama ka hin jedhu ka kumaatamaan lakkaawwaman. Akkuma amma Dr. Biraanuun tuqe kanatti mormii gaafii mirgaa kaasu. Gaafii mirgaa wanni inni kaaseef argitee siyaasaan biyyattii keessatti sirni siyaasaa deemaa jiru sun sirrii ta'uu dhabuu isaatiin uummanni Oromoo gaafii gaafataa ture. Kana wal qabsiisi mee eenyu namni hiikamuuf deemu warri eenyu hiikuuf deeman fakkeenya himanna kanallee addaan kutuu dhiifama godhuu an fakkeenya mihiret wanni isaan jedhan kun akkamitti ibsamu kan walitti qabinu deebis horii bun. Hayyee hedduu galatoomi obbo Hamzaa jalqaba wanni irraa ka'a konseptii jechoota onni ogummaa seeraa keessatti jiranu sadii irraa ka'a. Tokkoffaa withdrawal of charges yookaan himannaa afaan Amaaraatiin kiss maaqqaarex jedhuuni himannaa addaan kutu himannaa addaan kutanii galmee cufaan jedhama. Inni kun seera adeemsa yakkaa ka biyya sanii keessa keewwata 122 irra jira. Inni maal jedha? Yoo mootummaan nagaa biyya saniitiif ta'ee sababa adda addaatiif akkuma duraan jenne kanama himatu mootummaadha. Yakkaan kanama himatu. Yeroo hedduu waan yakkaa yoo argitanii jiraattan teete poolisiin qorateetti abbaa alangaatitti himata malee nama yakki irra raawwatamee miti kan himatu. Yoo waan hariiroo hawaasaa ta'e civil case yoo ta'e abbuma rakkoon irra geettetti abbaan like waan maallaqaa haa ta'uu waan qabeenyaa waan biraallee yoo ta'e abbaa miidhametti himata. Amma ammoo akka waan namni miidhame sun mootummaa ta'eetitti mootummaattu bakka bu'ee himata waan yakka jedhamu irratti. Kanaafuu wanni adeemsa yakkaa san 122 irra wanni jiru maani mootummaan himate sun yoo wanti sun nagaa uummataatiif haa ta'u sababa adda addaatiif hawaasaaf barbaachisaadha himannaan kun itti fufuu hin qabu jedhee yoo amane mootummaan gara waajjira haqaatiin yookaan abbaa alangaatiin himannaan kun haa dhaabatu jedhee mana murtiitti dhiyeesseeti himannaan addaan kutan kiss maaqqaarex jedhuuni withdrawal of charge tokko isiidha. Warra itti murtaa'e miti warra himannaarra deemaa jirurratti bifa saniin addaan kutan. Inni lammeessoo pardon ka jedhan kana pardon yookaan immoo yiqirtaa dhiifama. Ka dhiifamaa kun yeroo hedduu akkamii namni itti murtaa'e dhiifama nama himannaarra jiru adoon ta'in nama mana murtiitti dhiyaachaa jiru ka shakkamee himannaan irra deemaa jiru adoo hin ta'in nama adeemsa mana murtii san keessatti yakkamaadha jedhamee itti murteeffame ragaan irra mirkaneesseera jedhamee itti murteeffame dhiifama akka inni gaafatu piroosiijeri jira adeemsa saniin waraqaa dhiifamaa guutee dhiifame balleessee jira dhiifamni naaf haa godhamu jedhee yoo inni gaafate jedhe sanirratti hundaa'anii dhiifama godhanii fi mootummaan yookaan immoo gara waajjira haqaa saniin pardon jedhama labsiillee qabaa karaa saniin gadhiifama. Kana wayyaanee yeroo dheeraa ka fayyadamtu isa kana. Warra siyaasaan hiitellee yoo dhiibbaan gara mootummoota alaallee ta'ii gara adda addaatiin itti dhufu akka isaan dhiifama gaafanne jedhan mallatteessanii akka isaan waraqaa dhiifamaa akka isaan gaafatan gootee yeroo hedduu gadhiisti. Inni sadeessoo amnesty jechuun mihirati ka amma isaan jedhan kana. Yeroo jalqabaatiif amma kissii addaan kutuu fi
amnesty mihiret waan jedhu kan amma ibsa amma kana qofa irra jedhe waggaa 27 takkaa jecha kana irra bayaaniin beekanu. Amnestiin kun ka himannaan irra jirus ka mana murtiitti deddeebi'aa jirus haa ta'u ka itti murtaa'ee jirullee adoo dhiifama gaafachuun hin barbaachisin adoo inni yakka kiyya akkana jedhee mallatteessuun adoo hin barbaachisin irraa kaasuu jechuudha. Ka itti murtaa'es ka already mana murtiitti deddeebi'aa jiru ka shakkameeti wanni jedhaa jirullee hunduma isaaniitu namoota dhimma waan murtaa'e san irratti himatame yookaan itti murtaa'e lamaanuu dabalata amnestiin irraa kaasan jechuudha. Mihiret jettiini amma ka isaan jedhaa jiranu ibsa isaanii irra akka argine mihiretii jedhaa jira. Amnestiidha jechuudha. Amnestii taanaan amnestii garuu heera mootummaa Itoophiyaa keessatti amnestii yookaan amnestii warra ilaalanne jira. Namoota beekii yakka dhala namaarra raawwatamu keessaa tokko dhala sanyii fixiinsa genocideedha. Ka baay'ee addunyaan balaaleffattu. Inni lammeessoon slaveryidha. Bada slavery dura aanaa achi genocide achi forceful disappearance jedha. Nama dhossan tokko arfeessoon torture. Wantoonni kun baay'ee waan seera addunyaa keessatti balaaleffataman. Namoota genocide raawwatan crimes against humanity yookaan immoo forceful disappearance torture warra waan kana raawwate waan kanaan himatame warra crimes against humanity in himatame amnesty godhuufiin hin danda'amu jedha heerri amma mootummaa Itoophiyaa sun. Kanaafuu kana achi ka kanarraa alaa hundaaf amnesty godhuun hin danda'ama jechuudha mootummaan murteesse. Kanaafuu amma wanni isaan jedhaa jiran amnesty san dhiifama goonaa jechaa jiranii. Eega kana ta'ee gara wanni isaatii yoo gaddeebinee jiru eega amma yoo argite jiraatte ibsa isaanii keessa balleessaan kennaa rakkoo uumame kana hundaa katti gaafatamu nu'uu jedhee jira warri kun. Eega balleessaan kasaanii ta'uu amanan eega sababa mormii sababa dirree demokrasii dhiphisuu isaaniitiin fi akka uummanni yaadan ibsanne uummata kana ukkaamsuu isaaniitiin sababa bulchiinsa gaarii isaan dhoowwanii wanni kun hunduu uumamee jedhanii amananii sanii wal qabata amma wanni kun warri kun haa gadhiifamuu jedhaa jiranii jechuudha. Hundinuu ka piroosesii mana murtiirra jirus ka itti murtaa'e isaa dhiifamu. Eega kana jedhan ka gadhiisuu qaban sababa mormii kana dimtsaachin isammaallee haa ta'uu mormii siyaasaa hin jira isaanuu seera yakkaa ka jedhan san keessa keewwata 240 qabee yakka mootummaarra raawwatamu jedha. Bamangist ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች jedha. Warra waan kanaan himatan fi warra labsii farra shororkeessummaa kanaan himatan yakki isaanii hidhamtoota siyaasaa ta'uun isaanii ifa. Jarri kun hidhamtoota siyaasaas maaliif yakka mootummaarra raawwatame jedhameera. Himannaan isaanii nuun argisiisa. Waa akka isaan mormii mootummaarra godhan. Kana shororkeessummaa fi waan adda addaatti qindeessanii irra himatan waan ta'eef kana mara gadhiisuu qaban malee gama tokko gadhiisanii gama tokko qabuun ka saba tokko gadhiisanii amma wanni jedhamaa jiru shakkiin guddaan jedhamaa jiru hidhamtoota Oromoo jalaa gadhiisaniiti ka warra Amaaraatii fi kabiraa achumatti hambisaniiti ammas walitti dhufeenna akka tokko yaadaan namni walitti dhufe kana addaan baasuuf yaalamaa ka jedhutti odeeffamaa jira. Kana walakkaa gadhiisanii walakkaa hambisuun mormii jiru ittiin daran itti hammeessa. Ammas rakkoo amma jedhan kanaafuu gonkumaa furmaatallee ta'uu hin danda'u. Ammallee gocha hamaa jechuudha. Maaniifi egaa mihiret yookaan amnestii goona ka jedhan taate namoota waan kanaan himatamanii fi itti murtaa'e namoota sababa siyaasaa himatameef itti murtaa'e hunda isaanii gadhiisuu qaban malee tokko gadhiisanii gama tokko hambisuun daranuu waan biyya san balleessu waan biyya san diigu malee watakka wanni inni haala jiru fooyyessu hin jiru. Kun bifa sanii beekamuu qaba. Nuutilleen uummanni kennalleen amma hundinuu rogeeyyiin illeen ka beekuu qabduuf ka irratti xiyyeeffachuu qabdu. Hidhamaan siyaasaa hundi gadhiifamuu jenne duraanillee ka jedhamellee kana hundi gadhiifamuu jedhamee hundi gadhiifamee sulleen achiin dhaabataa miti beeku. Hidhamaan siyaasaa hundi yoo gadhiifamee jedhe gaafiitti aantutti deebisaa deemuun qaban malee achirratti akka dhaabatanuufi miti. Hidhamaa siyaasaa gadhiisuun sadarkaa tokko jechuun waan godhan saniif balleessaa isaanii amanuu isaanii gaafii uummataa caqasuu isaanii mallattoo tokko malee wanti jiru achiin duuba maaniif hidhamtoota siyaasaa kun waan gaafatamanii hidhamanii qaban. Wanni isaan gaafatan sun deebii argachuu qaba. Yoo wanni kun hin deebine
ammas hidhaan itti fufuu danda'a jechuudha. Nama gaafate nama waa morme ammas yoo hidhaa itti fufu teet kun isaan kun bahuun callaan ga'a miti. Rakkoon sun yoo hiddaa hin gogin yoo maddarraa deebiin argati yoo maddarraa hin gogin ammas gochi sun gocha santi dhaabatu qaba malee hidhamaa kana qofaa miti. Gochi seeraan ala nama hidhu hidhaa amma wanni ka'aa ture maal hidhaan haa dhaabbatu ajjechaan haa dhaabbatu namni tokko mirga ofiitiif hiriira bahuu isaatiin mormuu isaatiin hidhamuun ajjeefamuun haa dhaabbatu. Mootummaan uummataa haa dhaabbatu. Uummanni abbaa aangoo siyaasaa haa ta'u nama fedhe filatee karaa amantiillee akkaataa amantii isaanii sanitti nama barbaadan filatanii hooggantoota ofii godhatu. Ka hawaasa ka uummata mara sadarkaa biyyaatiittillee mootummaan sagalee uummataatiin fedhii uummataatiin haa ijaaramu gara aangootti sagalee warri uummata bakka bu'u gara aangootti haa dhufuudha uummati ka jira. Haga kun hiika hin argatinitti jari kun bahuun callaallee hin ga'amti. Jaruma kana ammoo keessaa qoodanii garee tokko qofa gadhiisne garee tokko hambisne jechuun daran uummanni kun irra garagala malee waan irraa dhaabatu moti kun sirriitti jala muramee beekamuu qaba. Eddu galatoomii obbo Nageessa qabxii babbareedaadha. Mee Dr. Biraanuun immoo qabxii kana wajjin wal qabsiisi waan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wanni aan haasaa isaa kaasuu fi obbo Lammaa haasaa dhama qabduuf ka'uunni irraa madditee ka sodallee shakkilleen keessa jiru irraa arginu kaammoo dhugaa uummata keenya dubbachuullee ka uummata argitee uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in akka guutuu biyyattii sanitti rakkoon guutummaan guutuutti jiraachuu isii namni irra gad dhaabbatee dubbataa ture isaa waan ta'eef kaasaa. Rakkoon jirti rakkoo jirturra waliigallee jirra rakkoowwan jiran kan immoo furmaatallee kennee jirra furmaata irrattillee waliigallee jirra bataskaan yookaan masgiida dhandhee waliif hin kakanne malee jedhe waliigallee jirra garuu walii hin kakanne jedhee qabxii inni kaasetti jira sodaattu jira jechuu shakkiitu jira hojiirra ooluu ishii wanni kun immoo argitee ummanni kun raawwiin eegin jirre ammallee fincilli itti fufee raawwiin eegin jirre warroottan hidhamtoota siyaasaa amma tuqaman kun eegin jirre fakkeenya Baqqala Garbaa yookaan Dr. Mararaa Guddinaa yookaan Ahmeddiin Jabal warra fullee mul'atan kan hiike ilmaan Oromoo waggaa 25 mana hidhaa maakalaawii aseenteen isaanii hin beekne ka haadhaaf abbaan gargar ba'an ka achi keessatti argite ka miilli cite rakkoo meeqan dararama jira dheegisuun dhossan yookaan immoo qabxiin lammaffaa immoo maakalaawii fuuldura Finfinnee mul'atu kan cufanii muuziyeema deebisanii maakalaawii 100 ijaaranii jiran. Siyaasa biyyatti sanii sirnatti deebisuudhaaf immoo amma waliigallee jirra rakkoo keessa turre kanaaf immoo dhiifamu uummanni kennan waa godhu uummanni kenna argite itti balleessinii jirra rakkoo haganga'u gaaga'ama haganga'u hunda nutti fide ammoo argite waan kan sirreessuuf immoo uummanni carraa nuu kennuu qaba. Carraa nuu kenne karaa dimokiraatawaa ta'een argite gaafii mirga isaa dhageessifatuu qaba. Uummanni durumayyuu karaa dimokiraatawaan dhageessifataa ture. Mee haaluma waliigalaatiin qabxiiwwan kun hidhamtoota siyaasaa hagamitti dhiphisaa jiran. Hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu qaban kun atgama kan keetti eenyufaadha. Mee akkamitti ibsita warri immoo dhiphisaa jiranii kanallee irraati nuti qiiti. Furmaata biyyatti san keessatti fiduu danda'a. Maakalaawiin jedhan kunillee tokkeegi cufame isi sirna haqaa biyyatti san keessatti diriirsuu danda'a maakalaawiin cufamuun. Galatoome Hamza. Dhuguma gaa amma obbo Lammaa wanni dubbate wanna barreeffame san keessatti fakkeenyaaf wanni Feesbuukii muummicha ministeeraa biyyattii irratti waajjira muummicha ministeeraa irratti barreeffamee hoo torba irra deddeebi'anii idiit godhan sun waan argisiisu qaba mataa isaatiin. Fakkeenyaaf walgahii keessatti hidhamaan siyaasaa kamuu akka hiikamu walii galanii turan. Kuni maal argisiisaa gaa obbo Lammaan waan dubbatanirraa gaafii uummataa kana akka hiikoo godhan akka rifleekti godhan irra deddeebi'anii waan san deeggaranii walgahii san keessatti akka dubbataa turan miidiyaa irrattis dubbatanii jiru. Karaa biraa immoo bakka bu'aan TPLF Dabratsiyoon waan dhaaba baraaruu kanarratti fuulleffatee akka dubbataa ture wanni jiru kun akka itti fufu akka barbaadu waan argisiisan kuni lamaan immoo maddiitti ba'anii wal morkii adda waa'ee keessa jiru san amma makka addaan harkisa waan mul'isan tokko walgahii san irraa huban. Ergaa Feesbuukii waajjira muummicha ministeera irratti ba'ee torba idiit godhame san gaafa laaltu garuu dura yaadni ba'ee yaada lammaanfaan irratti walii galan ta'uusaa inuma mul'isa amma tokko. Maal innis
namoonni hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu dogoggora keenyan hidhaman waan ta'aniif yaa gadhiifaman kan jedhudha jechuudha. Isa booda garuu yeroo torba gaafa idiit godhan maal godhanii gadi buusan. Nama ilaalcha siyaasaa dhaaba siyaasaa keenyan tuqnetti gadi siqsanii gadi dhiphisaa deeman jechuudha. Gaafa san godhan maal godhanii waliigaltee walgahii addawaayii keessatti yaanni obbo Lammaa fa'aa irra aanee bahesan isaan immoo birookiraasii keessatti mootummaa biyyattii keessatti iddoo qabaniin gadi dhiibanii idiit godhuudhaan gadi dhiphisaa dhufan jechuudha. Kanaafuu waliigalteen walgahii keessa haa jiraatu malee erga gadi ba'anii garuu hojii irratti hiikutti waliigalteen akka hin jiraanne ammas karaa adda addaa argisiisuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf irra ganama atiin karaa natti fakkaata mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota 10,000 gadhiise jedhee jira. Hidhamtoota 10,000 gadhiifaman kana garuu kuni waliigaltee maalii yookiin immoo waan yeroo kana yeroo dhiyoo keessa godhame waan wal qabatu miti jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waan addawaayitti keessatti haasa'amee waliigaltee addawaayii maal jedhamu sanii miti. This is a regular thing. Mootummaan naannoo Oromiyaa baruma baraa waan godhutti fufe malee waan waliigaltee kana wal qabatu miti jedhanii itti dabalanii jiru. Kuni maal jechuudha? Walgahii san irratti in principle wanni irratti waliigalan haa jiraatu malee adeemsa irratti akka waliin galle mootummaan naannoo Oromiyaa ammallee waan godhu waliigaltee saniin otoo hin ta'in waanuma mataa isaaniitiin godhan ta'uusaa argisiisuu barbaadan jechuudha in public. Kanaafuu waliigalteen keessatti jiraachuu danda'a garuu akka itti amantiin immoo hin jiraanne jechoota isaaniitti irraa isin argina wanna godhamu irraa isin argina. Maakalaayii cufuu yaada kaaste maakalaayii cufuun maaliif cufan yoo jette fakkeenyaaf dargiin waggaa 17tti fayyadamaa ture jedhanii cufan. Isaan waggaa 27 guutuu namatti reebati namni akka qaamatti dhabu maal godhaati kan jira san irra darbanii waan dargii nutti haasa'an. Isumaayyuu immoo haa ta'u malee maakalaayii cufnee kabiraa bannee irraa jedhan. Kanaafuu maakalaawii isarra wayyuu ijaarratanii ta'a malee maakalaayii cufuu miti wanni guddaan. Maakalaawii miti hannama qabee hidhu. Maakalaawii miti hannama reebu. Maakalaawii miti hannama qaama dhabsiisu. Wayyaaneedhaan san godhu. Kanaafuu kan cufamuu qabu sirna san. Sirna waan kana hunda godhu. Sirna daba kana hunda duuba jiru santu cufamuu qaba malee dhaaballee miti. Ilaalchi wayyaanummaa jedhamullee. Ilaalchi akkasii nama gadi qabanii nama tumuudhaan nama reebuudhaan nama sodaachisuudhaan bituudhaan ilaalchi jiru. Dhaabota kana booda dhufan irratti illee itti fufuun qabu. Isatu cufamuu qaba malee maakalaawii cufuuni waan gatii qabu miti Hamza. Maaliif maakalaawii kana yoo cufan maakalaawii biraa banatanii ilaalcha isaanii itti fufuu danda'anii akkuma miidiyaa isaaniitiin ibsan bakka biraatti ijaarrannee jirra jedhan malee waan san hin goonu hin jenne. Kanaafuu uummanni maakalaawiidhaa fi yaada nama reebu, yaada nama tumu, yaada nama sodaachisu addaan baafachuu qaba. Ansan hunda godhu wayyaanidha. Ansan hunda godhu sirna sanii kan cufamuu qabu sirna sanii malee kan baduu qabu sirna sanii malee mana takka mana Finfinnee keessatti bakka wayiitti ijaarramte takkittii miti. Isaa'uu bakka baay'eedhaa qabanii isaan hunduu odoo cufamanii mana biraa ijaarratanii jarri kun ilaalcha isaanii sana itti fufan yoo ta'e waan jijjiirama fiduu miti. Kanaafuu maakalaayii cufuunfaan akka waan ittiin uummata mirqaansuu barbaadan fakkaata. Kanaafuu uummanni keenya kana haalaan hubatee qabsoo isa bu'uuraa san irratti fuulleffachuu qabu. Qabsoon inni bu'uuraa maali? Sirni ammaan tana biyyattii san keessa jiru uummata guutuu hacuucuudhaan sodaachisuudhaan qawween qabaa basaastuun qaba jedhee uummata sodaachisee bulchuu sirna barbaadu kana ka godhu mana ofii ijaarrate keessatti miti mana namaa keessatti illee dhaqee nama sodaachisa. Nama biyya alaa jiraatu illee sodaachisa. Kanaafuu sirna san irratti kan fuulleffachuu qabu uummanni. Hidhamtoota siyaasaa kana sarara yoo kan akkuma dura nageessan jedhe sani ministiis fayyadamanii waan biraas fayyadamanii
Nama 10,000 yoo hiikamu boru 20,000 yoo ta'e homaa gatiin qabu. Kana hunda immoo ka godhu kan hidhuus dogoggoraan isaanii dogoggorreetiin immoo hiiknes yeroo jedhan namoota waggaa kana hunda hidhamanii jiruu isaanii dhaban kana homaa tokkollee hin godhan. Kanaafuu sirni sun amma badutti sirni sun amma achi fottoqee buqqa'ee badutti jijjiiramni biyya san keessatti dhufuu hin danda'u. Wanti xiqqoon godhamu kun badaa miti. Hidhamtoonni hiikamuun fakkeenyaaf Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaa, namoonni biraa namni ilaalcha siyaasatiinis dogoggora wayyaaneetiinis hidhaman hundumtuu hiikamuun gaariidha. Kan hoomaan jedhu. In the first place kan hidhamanis dogoggoraadha. Hiikamuu qabu. Isaanis hiikaman immoo jarri kun boru nama biraa waan hidhaniif qabsoon itti fufee isaan bakkaa buqqisuun akkuma dhageessan jedhe san waan bu'uuraa waan irratti fuulleffatuu qabnu ta'uu qaba jedhee amanaan. Toleme qabxii bareedaadha. Qabxii kanarratti nageessan akka dabalu barbaada. Nageessaa isii jarri kun sammuu akkamiidhaan uummata kana gowwoomsuudhaaf moo maakalaawii cufnaa muuziyeemitti jijjiirra jedhanii miidiyaalee addunyaa hundatti gabaasa kennanii akkasitti lafa nutti dhiphisan. Uummata Oromoodhaa fi uummanni keenyaaf manni tokko cufamuun uummata keenyaaf maalidha? Mana sanitti uummata keenya dararaa ture. Manaa miti uummanni keenya sirnichatti uummata keenya dararaa ture. Warra maakalaawii san keessatti uummata keenya kolaasaa turedha. Rakkoon guddaa. Maakalaawii san yoo cufan isaan argite fooqi biraa keessatti uummata keenya malee dararaa jiran. Bifa akkamiidhaan uummata keenya kana isaan waan kan ibsuufi barbaada. Waan kan akka furmaatatti hidhanii as qabatanii bahuu isaanii kana akkamitti irraa argita qabxii kanarraa. Baay'ee gaarii galatoomi Hamza. Odeeffannoo an qabutti maakalaa hin cufnaa jedhamu kuni keessa beektonni akka himanitti bara 2014 keessa maakalaayin bakki isaa dhiphate jedhame. Because maakalaayin akkuma beektu dhiphaadha bakki isaa dallee isaa dhiphaadha qaama sadii qaba. Amma yeroo achi keessa turetti bakka lamaan turee jira. Inni tokko 84 jedhama bakka mana dukkanaati mana gimbi guddaadha xaaliyaaniin ijaare wayiiti goda wayii fakkaata goda hamaa tokko. Tokko isatti aanee ministiroochi ka jedhamu jira bakka xiqqoo wayyaa qaqqabu like kilaasiin tokko nama 5-6-7 akkasi qaqqabatti balbala aga 10 geeyanatti fakkaata. Kasadeessoo ammoo ka wayyaa qabu jedhamu jechuudha qaama maakalaa keessa kasadeessoo Sharaatan jedhama. Inni kun immoo nama baay'eetti waliin gala wakiillee godhuu koriidarii qaban fakkaata. Kaan mana dukkanaa torbaanti sa'aatii tokkoo fi alassi baasaniitti ifa argitee aduu keessa teettee sa'a tokkoo fi deebitee galta. Baay'ee dukkanaa baay'ee nama sodaachisaa yeroo sanitti mana dukkanaa san yoo jirtu maatiidhaanillee wal arguu hin dandeettu. Namillee sin dubbisu. Bakka ati jirtu namni hin beeku. Mostly yeroo si qaban warra tikaa kanan nama qaba. Nama maakalaayii geessanu warra tikaati qaba fi federaal poolisii warra naannoo federaal bakka kamiyyuu Oromiyaa keessaa nama fuudhanii tiyonni jedhu bakka buuteen isaa waan hin beekamneef namni hedduun hin argamu. Nama mana dukkanaa san jiru maatiidhaanillee waliin argisiisanuu yoo waan maatiin barbaadee achi jiraachuu nama sanii beekee yoo waa fideefillee mi'a san irraa fuudhanii namaa kennan malee nama san hin argisiisan. Katti aanu ka ministiroochi jedhan sayyuu jiraatte at least maatii bira baatee dubbistee galuu hin dandeetta. Weekendii irra jechuudha guyyaa sanbata lamaan. Kanaaf san qabaa bakki sun guututti bakka dararaati. Kun akkanumaan atoo jiru odeeffannoon an qabu bakki sun itti dhiphattee jennaani dallee isatti aanee jiru jira Addis Ababa Poolis jedhama. Achuma dalleetti addaan baasa dalleuma tokko manneen isaallee wal fakkaata yookaan soostanyaa kan jedhamu Addis Ababa Poolisii. Soostanyaa sanillee itti hidhameeraan achillee ji'a tokko akkas hidhamee ture. Achi keessatti inni biyuldingii guddaa qaba. Maakalaayii bakki dhiphateennaan achi nama hidhaa turan. Achi nama hidhaa turanii halkan dhaqanii hoggaa isaan achi nama reebanii achi nama toorchii godhamu odeeffannoon jalaa ba'ee rakkise. Hin odeeffamamaanii fi warri soostanyaa san keessatti hidhameen argaa hoggaa nama iyyuu achitti isaan nama reeban fooqee qaba jedhanii soostanyaan sun fooqee haaraa ijaaramee jira. Achi keessatti nama hidhachaa turanii achittuu halkan deemaa nama reebaa qorannoo toorchi nama godhaa turanii odeeffannoon kun jalaa ba'ee waan rakkiseef maal godhuun wayyaa ka jedhurraa bara 2014 keessa mariin jalqabame. Lammeessoo ammas warri maakalaayii eegu kun
taagaa jedhanii warra bosonaa dhufe ka maqaa ofiillee barreeffatu hin dandeenye hedduun isaanii caammaa eefa jedhanii maal jedhanii jiranii warra afaan Amaaraan lembeen warra kanas mindaa dabaluu fi barbaadanii jiru. Isaan kanas isaan jalan nama hedduu qaxaranii maal godhanii waan ta'e tokko sadarkaa kennanii fi mindaallee dabaluu fi waan barbaadamu wayiitu ture jedhama. Kanaan wal qabatee bakki kunillee dhiphatee jedhanii sababa adda addaatiif gartee bakka biraatitti akka ijaaramuu murtaa'ee jedhama 2004 naannoo cinaa magaalaa ala ta'ee jechuudha. Bakka akka gaarii itti reebuudhaaf akka gaarii abbaa ajjeesanillee yoo reebicha san keessaa fi toorcharii san keessa du'ellee akka namni hin dhageenyetti bakka akka gaarii wanniin isaa hin dhage'amnee fi ciitawaa ta'uu danda'utti magaalaan alatti naannolee kunoo galaana haa ta'uu sabbataa haa ta'uu jidduu san dhaqaaqii fi naannoo akkasitti haa ijaaramuu jedhamee murtaa'ee ijaarameeraa jedhama. Amma sun dhumee jennaan tokkoffaa sadarkaa addunyaatitti maakalaayiin beekamee jira. Amnesty International yeroo hedduu baasti, Human Rights Watchin baasa. Bara dargiitii qabee achitti bakka namni itti reebamuu fi bakka namni ilmi namaa dararaatti argu ta'uun isii baay'ee addunyaa irratti akka Guantanamootti waan beekameef isa kana cufne jechuudhaan addunyaa irraa galata argachuu fi tapha siyaasaa ittiin taphatanii bu'aa siyaasaa irraa argachuu fi kana jedhan malee hin cufamne. Bakka biraatitti maal godhanii jiranu Federal Police Crime Investigation and Forensic jedhanii bananii jiru. Akka odeeffannoo qabu hin jira jechuudha. Kana jechuun bakka qorannoo poolisii federaalaatii fi qorannoo xiinsammuu fi yakka poolisii federaalaa jedhamee kabaname jira. Maakalaayiin hin cufamne. Bakka icciitawaa fi bakka akka gaariitti nama toorchi godhuu danda'an bakka magaala jidduurraa fagaatte magaalaan alatti qophaa'ee jira waan ta'eef cufame ka jedhu kun soba ta'uun akka beekamu. Lammeessoon immoo maakalaayii miti manichaa miti kan nama reebaa ture namootaan nama reebaa ture. Rattaarraa qabii, moniirraa qabii, taaddesee masarata qabii warri achi nama toorchi godhaa ture ka ajajee toorchi gochisiisaa ture ka sibira taa'ee sitta kolfee sitta taphatu. Kawoggaa kun sireebu kun sirra maree waan fedhe siin jedhu namooma kee xiqqeessu wanni adda addaa hojjechaa turan hedduu isaanii maqaan beenna warri achi nama achi ture hundaan beeka jara kana warri raawwatan nama malee kan nama reebaa ture sirna kan nama reebaa ture waan sirni sun eeyyameef namoonni sun nama sarreebanii xiqqeessanii namoomarraa gara bineensaatti gad xiqqeessanii degrading act jedhanii wanni seeraa keessa waan namooma namaa xiqqeessa kan namarra raawwachaa turan sadarkaa namarraa ka gadi nama buusaa turan warra kana malee sirna sani warra abbootii sirna saniiti malee manaa miti. Mana cufuun maal mana akkasii 10 jaaranii 100 jaaruu danda'an achi keessatti toorcharii itti raawwachaa itti fuufuu danda'an. Ka biraa ka beekamuu qabu bakkoonni hin beekamne ka warri deeninnatii Itoophiyaa intelligence jechuun security'n Itoophiyaa bakka uummanni hin beekne bakka manni murtiillee hin beekne bakka waajjirri haqaatii fi abbaan alangaatiif warri biraallee hin beekne bakkooti dhokataan akkasii Finfinnee keessa qofa bakka 10 oli jira. Dheeraa ka jiru jira. Xoraayilochi ka jiru jira bakka namni hin beekne jechuudha. Yeroo nama karumarraa nama butu maatiin illee eenyullee bakka namni sun ga'e hin beeku bakkoota akkasiitti hidhanii nama dararanii kuuni dararaa sanirraa ka dhume baay'eedha jechuudha. Bakkoota akkasii baay'ee jira. Biyyittiin guutuun mana hidhaati. Kanaafuu haalli hojimaati sun gochi sun yoo hin jijjiiramin hojiin sun yoo hin jijjiiramin sirni sun waan akkasiirraa yoo hin jijjiiramin sirnichi yoo hin jijjiiramin haala amma jiru sirnichi waan kana jijjiiruu hin danda'u. Because wanni irratti inni hundeeffame gocha akkanaa kana. Wanni inni irratti hundeeffame humnaan bulchuudha. Wanni inni irratti hundeeffame ilaalcha harka nama micciiranii uummata afaan hidhanii akka ofii fedhan bulchuu irratti hundeeffame sirnichi. Demokraasii irratti hundeeffamne demokraasii fi mirga namoomaa mirkaneessuu illee hin danda'u waan ta'eef ka jijjiiramuu qabu sirnicha, ka cufamuu qabu, ka buqqa'uu qabu sirnicha malee maakalaayiin mana duudaadha waan nama godhun qabu waan nama nyaatullee namoota ka qaraa maakalaayiin nama reebaa ture sirnicha waan ta'eef akkuma Dr. Biraanuun jedhe bifa kanaan hubatamuu qaba obbo Hamza. Hedduu galatoomi obbo Nageessaa qabxii bareedaa mee gara Dr. Biraanuu. Dr. Biraanuu wanni amma kanamaa wal qabsiisee gaafadhu hidhamtoota siyaasaa kan yoo isaan ka dhugumaan hiikan taate. Yoo isaan ka dhugumaan hiikan taate eegi hidhamtoonni siyaasaa kun bahan amma akka isaan waadaa galaa jiranitti warroottan dhaaba siyaasalee birallee wajjiidhaan argitee sochii hariiroo argitee taasisuudhaaf akka waan karoorfatanitti irraa mul'ata.
isaanu argitee isaanuma gidduutu dhaabotuma afraan kana gidduutu walii galteenu mul'ataa hin jiru isaanu walii gaarreeffataa jiranii qabxiin isaan argitee waltajjuma tokko gubbaa ta'anii afaan isaaniitu walii wal waan argitee akkaataan isaan ittiin ibsanillee waliin fakkaatu isaanu kan walii hin galin biyyatti sana keessatti argitee dimokiraasii fi argitee siyaasni akka inni babal'atuuf irratti hojjenne jedhan hidhamtoonni siyaasaa kun yoo gabba'anii akkuma reefu obbo Nageessaan tu argitee waan hidhamaniif qabanii waan san lafaa kaasanii qabatanii deeman isaanu saniifamu qophii jiranii an fakkeenya qabsoon uummanni Oromoo taasisaa jiru namoota akka Lamma Magarsaa Dr. Abiy fa'aa as gabbaasuu danda'ee jira qabsoo uummata Oromoo makaman warri kuniin qabsoon uummata Oromoo har onnee isaanii taatee lammaafalleen argitee akka isaan afaan guutanii dubbatan warra TPLF kan namni akkasitti argitee bulchitoota argitee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii warra darban keessa namni hagaan dubbatee warra kan dur dhaabbatee jiru kun cufii maan qabsoo uummata Oromoo lammallee akkasii jabeessuu danda'e. Egaa warri hidhamtoota siyaasaa kana wajjin fakkeenya OBN miidiyaan isaanii hariiroon inni yeroo darbe argisiise bareedaadha isaan dhiyeessanii yaada isaanii hawaasa fakkisaan dhiyeessan waan babbareeda isaan amma immoo aggaammi irratti ibsa isaanii dura san irratti miidiyaa isaanii kanallee irratti taasisanii jiran gara miidiyaa boqqollootti deebisuuf waan akka waan sodaachisaa. Egaa warri kun eegii hidhaman eegii hiikamanii hidhaarraa eegii hiikaman gulanta kamitti deeman fakkeenya warra amma uummata Oromoof osoo qabsaa'anuu hidhaman kun OPDO wajjiidhaan waliigaltee taasisuu yookaan mee gara gulanta kamitti deemuun danda'ama jabaatee akka qabsoon kun fuuldura deemu. Sun gaafii guddaadha. Garamitti deemaa ka jedhu san deebisuun waan guutuudhaan guutuutti deebisuun danda'amu natti hin fakkaatu amma haala amma jiru kanaan garuu waa tokko waan kana dura agarreerraa yoo kaanee dubbanne biyya san keessa uummata guutuutu gaafii qaba. Sochii uummataatu jira jechuudha. Sochiin uummataa kuni gaafii guguddoo fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti gaafii yoo xiqqaate gaafii amma 10 gaan guguddoo qabatanii ka'anii uummanni hoggaa waan kanaan qabsaa'u gaafii kana dhiyeessatanii karaatti bayanii gaafa qabsaayan namoota keessaa qaqqabanii namoota waan kana hoogganan jedhan keessaa hidhan jechuudha. Gaafiin duraa sun akkuma jirutti ta'ee namoonni yeroo hidhaman hooggantoonni uummataa kun hoggaa hidhaman gaafii dabalataa ta'etti dabalama jechuudha. Hooggantoota keenya siikaa gaafii kanas armaa olitti tarreessine 10 kanas deebisa. Gaafiin ittuma dabalaa deema. Amma gaafii hooggantoota hiikaa jedhan sen yoo deebisani gaafii booda dhufte jechuudha. Branch taate malee gaafii bu'uuraa sanii miti kan deebisu. Jarri kun har'a otoo hiikamanii qabsuma isaan dura jalqaban santu deebiin arganne isatti fufan jechuudha. Amma isaan maal jedhan political space dabaluudha. Kuni bee ajajatu kennameefi jara kana. IMF'n bakka bu'oonni mootummaa biyya Ameerikaa biyya Awurooppaa dhaqanii political space kana banaa maali kana yoo godhuu baattan maallaqa isin hin kenninu jedhan. Amma political space bannaa kanaafuu hidhamtoota siyaasaa hunda hiiknaa jedhan gaafa dura. San garuu godhuun hin danda'ama. Inherently wayyaaniin san godhuu hin dandeetti yoo jenne garuu hin dandeettu. Because the existence of TPLF is based on narrowing down the political space. Otoo political space yookiin immoo akka qaamni siyaasaa kamuu biyyattii san keessatti hojjetu. Uummata bakka bu'uudhaan uummata wajjin hojjetu otoo goote wayyaaniin jiraachuu hin dandeetti. Kanaafuu sanuu banuun jiruu wayyaanee balleessudha. Isaan kana sirriitti beekan. Eenyuma caalaa political space kana otoo bananii akka badan beeku. Kanaafuu dhugumaan hin banan. That is my conclusion. Dhugumaan hin banan. Yoo bananis immoo nama isaanii ta'u kuni baay'ee nu miidhu yookiin kadhanneetis ofirraa amma tokko ofirraa qabna nama jedhan filatanii hiikanii akka isaan geemii taphataniif kuni akka jiruu isaaniitti fufan godhuu barbaadan. Bilchinni siyaasaa biyyattii san keessa amma jiru immoo waan kun akka fuulduratti wayyaaneen kanaan fuulduratti deemtu hin godhu. Sochii waggaa 2 waggaa 3 darbe godhame kanaan uummanni akka malee siyaasan bilchaatee jira. It was like uummata guutuu
mana barnootaa akka erguutti ilaaluun hin danda'ama waan waggoota lamaan sadiin darbe kana godhan. Uummata gara malee tokko hubannoo isaanii ol kaasee jira jechuudha. Kanaafuu hidhamtoota siyaasaa hiikuun waan irratti waan gaafii keessa galuu miti. Kana hiikuu waan dandeenye wayyaaniin erguu dhaquu hin dandeettu numa baddi. Hoo hiiktes numa baddi. Maaliif seeta? Yoo hin hiiknu jette har'uma uummanni qabsoo kanatti fufee balleessa. Yoo hiiktes jarri baanii gaafii qabsoo kana dura jalqaban uummata wajjin waliin galanii itti fufu. Wanni jijjiiramuu danda'u maalinni potentially akkuma ati kaastesan. Waggaa lama dura hooggantoonni ofiikoo yeroo sochii uummataa kan wajjin dhaabbatan OPDO'n TPLF waliin ta'uudhaan san mormaa ture. Hooggantoota ofiikoo kana qabanii erga hidhanii booda waggaa lamaan darbe kana OPDO'n bakka san irraa buqqaate gara ofiikoon jiru sanitti deemte jechuudha. Amma odoo hooggantoonni ofiikoo hiikamanii wayyaaniin OPDO'n bakka amma jirtu kana otoo jiraatte garamitti deemtii gaafiin jedhu sun gaafii guddaadha. Ideally namni sammuu qulqullaa'aa qabate siyaasa hubatu, loojikaalii siyaasa hubatu yoo ilaale jarri kun wajjin dhaabbatanii qabsoo uummata Oromoo kana fuulduratti hoofuu malee fala biraan qaban. Hooggantoonni ofiikoo duraanuu dararamanii itti rakkatanii jiru wanna kana. Harrakkoon eeggatu yoo kana keessan galle rakkoo guddaan an eeggatu eenyu warra miseensa OPDO'ti. Kanaafuu of baraaruudha jedhanii uummataa fi qabsoo uummataa kana for long time waggaa dheeraadhaaf qabsoo uummataa kana warra dhiibaa turan san wajjin align ta'anii hojjetuutu sustainable ta'a. Hojjetuutu isaan baasa. Kanaafuu politically yoo deduce goone, politically yoo argue goone warri OPDO kun warra qabsoo kana dura jammaran kana wajjin ta'anii qabsoo kana fuulduratti hoofuu jechuun hin danda'ama. Garuu kuni highly likely ta'uu dhiisuus immoo hin danda'ama. Maaliif wanna amma arginu kanarra namni tokko amma fakkeenyaaf obbo Lamaa wanni inni dubbatu very straight. Akkichi taa'ullee amma kunoo suura isin iskiriin irratti argitan kana irratti illee yoo laalle bakka inni taa'u laali. Jarri sadeen akkamitti akka ta'an inni akkamitti akka ta'e ilaali. Spacing yedduu jiru kun waan salphaa miti. Namni ija siyaasatiin kana keessa galee odoo xiinxalee waa tokko argisiisuu danda'a. Alaamni OPDO'llee bakka kaayamte waan gargari. Kanaafuu namichi kun akka namaatti yoo xiqqaatte akka dhaabatti illee yoo ta'u baate akka namaatti breaking pointii wayii argatee jira jechuudha. Jara kanarraa of fottoqsuudha yoo xiqqaate ilaalchan irraa gargar ba'uudha nama murate fakkaata. Kanaan yoo itti fufne namni hundi yoo waan isa hordofu ta'e hooggantoonni siyaasaa kana dura hidhaman kun yoo gadhiifamanii qabsoo kanatti fufanii wajjin dhaabbatanii mirga uummata saniitii qabsaayuun hin danda'ama. Kuni garuu immoo geemii siyaasaa keessatti yeroo hundumaa akkanatti deema jennee immoo guutuudhaan guututti dubbachuun rakkisaadha. Hedduu galatoom dhageessa mee qabxii kana wada dabalachuu fedha. Asirra wanni dabalu tokko dhugaadha. Obbo Lammaan faa haga aantummaa uummataa argisiisanii jiranii. Aantummaa uummataa isaan argisiisaniin immoo jarummaan warri biraa isaan waliin jirullee mataan akka bowwaafatee jiru sirrumaan mul'ata. Akka odeeffannoo an qabuutitti amma akka falaatiin wanni kihamee jiru tokko warruma dhaaba amma obbo Lammaan faa keessa jirtu sanii isuma kana warra biraa isaaniirra ijaaranii akkasiin mo'achuu waan jedhutu karoora lafa taa'ee jira ka jedhu odeeffannoo qaba. Irra hojjetamaa jira jedhama. Uummati illee ka beekuu qabu warri sunillee warri dhaaba viidiyoo jedhamu yookaan dhaada'uu jedhamu keessa jirulleen yoo warra jijjiiramaaf hojjetu progressiivii kana jala garagallee akkana goone akka durii sanitti hin deemne jedhanii ka yaalan taate ofii badu jaarmiyaa sanii bada itti aansee biyya sanii bada malee wanni isaan bu'aa argatan hin jirtu. Akka dhuunfaatti illee bu'aan buufatanu akka jaarmiyaa saniitti illee bu'aan buufatanu biyyittii illee bu'aan bu'anu waa hedduutu bada.
saboota biyya saniillee fi wanni bu'aan bu'u tokkollee hin jiru. Kanaafi tarkaanfiin fudhatamuu qabu hanga danda'ametti karaa progressive ta'e san karaa jijjiirama daandii jijjiiramaa ka jarri qabatte san hordofuu qofa. Waan sadi gugurdaa arginee jira. Takka poolisiin naannoo Oromiyaa uummata ajjeesuu diduun uummata hiriiru nagayaan tiksitee galchuun waan biyya qaroome keessa baratame malee waan biyya sanii baratame mootii progressii tokko tarkaanfii takka. Miidiyaanii rakkoo uummataa dubbachuu boqqolloo irraa gara rakkoo uummataatitti dubbachuu jalqabuun tokko dagaagina tokko ture. Amma waan tokko amma deebi'ee gara duubaa wanni deebi'u fakkaatu mul'ataa jiraatullee. Gama biraatiin immoo inni sadeessoo jechuudha akka tarkaanfiititti mul'ataa ture tokko rakkoo uummataa dubbachuun dabalatee there are three things waan sadii irraa hubadhe wanni sun akkuma si tuquu yaale gama naannoo poolisiin naannoo Oromiyaa irra fooyya'inna mul'ate jira. Gama miidiyaatiin fooyya'inna mul'ate jira. Sadeessoon immoo saboota biraatiin uummataaf saboota waliif fidu wal qabatee jechuudha. Saba kennaa fi saboota naannoo ka Amaaraati, Oromaaraa kana fa'a. Kun progressii salphaame. Keessattuu hunda caalaa ka rogeeyyiin biyya alaalleen godhuu danda'anu godhuu dadhabde. Namni biyya wayyaaneen keessa hin jirre wayyaaneen keessa nama to'atuu hin dandeenye keessa jiraanne haa goonu jennee iyyaa dhandhee dadhabne. Biraanuun kun hin beekaa waan yaalaa turrellee. Wanni sun hunduu nu harkaa fashalootti achuma keessa taa'anii waan san godhuun because bakki sun bakka qaayi guddaan jiru. Bakka sanirra riqicha san jaaruuf yaaluun isaanii tarkaanfii guddoo waan kana sadiin tarkaanfii guddoo fudhatanii jiranii. Ammas wanni godhaa jiran fi haasawa isaaniirra wanni argaa jirru waanuma gaariidha. Isa kana warri biraalleen faana bu'ee bifa kanaan yoo deeme gara qabsoo uummataa as dhufuuf tarkaanfii fudhachaa jiran kana dabalatanii fudhatanii yoo dhufanii qabsoo uummataatti kama kaman taate warra hidhaaba'ullee waliin hojjechuu mari'atanii waliin hojjechuun hin danda'ama. Jaarmiyaa sanis biyya sanis baraaruun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu tarkaanfii kana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gama kanaan akka yoo ofillee baraaruun ka barbaachisu ta'etti qaamonni warri jaaranii ispiliit godhuu barbaadan yookaan immoo bakka lama dhoosuu barbaadan sun akka wanni akkasii hin uumamne sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Wanni akkasii yoo uumame namoonni waan akkasii yaalanuufisillee jaarmiyaa saniifillee badii ta'a. Galaanni uummataa ka deemu kun fuudhee warra cufa waliin dabra malee hambisuu hin danda'u. Kanaafuu isaanillee haga danda'anitti warra duubatti harkifatu warra akkuma duritti sirbina jedhurraa of adda baasuu danda'u baay'ee barbaachisa. Of adda baasuudhaaf tarkaanfii barbaachisu hunda fudhatanii fedhii jijjiiramaaf jiru kana gara hojiitti hiikuutitti deemuu danda'uun hedduu barbaachisaadha. Isa kana bifa sanii ilaala obbo Hamza. Obbo Nageessaa hedduu galatoomaa qabxii babbareedaa nu kaaftanii. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii keenyaa haala wayitaawaa irratti hayyoota keenyaa obbo Nageessaa Oddoo Duubee fi akkasumas Dr. Biraanuu wajjiidhaan taasisaa jirudha. Egaa gaaffiiwwan keenya gara goolabbiitti taasifna. Egaa wanni tibba kana ka'aa jiru keessaa wanni nama mamsiisallee namoota hedduullee olaantummaan TPLF hin jiru ka jedhamaa jirutti jira. Isii olaantummaan TPLF biyya san keessatti hin jiru jechuun kallattii kamiin nama dandeessisa. Waraanni biyyattii harki 90 ol ka harka isaanii jiru. Dinagdee biyyattii kan isaan dhuunfatanii harkaa qaban. Security biyyattii nageenya biyyattii waan kallattii hundaan jiru ka dhuunfatanii harkaa qaban. Olaantummaan TPLF hin jiru jechuun akkamitti ibsama? Ammaan booda immoo sirna kana keessatti wanni cuftii qajeelumaan akka deemtudha. Olaantummaan jara kana akkaataa amma deemamaa jiru kanaadhaan bifa kamiidhaan cabuu danda'a. Olaantummaan jara kana bakkoota kanatti qaban haga hin cabin waan cuf namni harkaa qabu isaan. Sibiila namni harkaa qabu isaan. Dinagdeen harka isaanii jira.
waan cuuf bakka isaan dhuunfatanii jiranii tolaantummaan isaanii hin jiru jechuun yookaan immoo olaantummaa isaanii hin jiru jedhanii dhaadheessuun kun akkamitti ilaalama Dr. Biraan? Hamza, ani gaafisanii akkamitti akka ilaalamu namni akkas jedhu sun akkamitti akka ilaalamu waan jedhu san hubachuun takka baay'ee na rakkisa. Maaliif warrumti miseensi wayyaanee yookiin TPLF illee ta'anii olaantummaan TPLF kun akka jiruu fi akka barbaachisaa ta'e kana dura akka barbaachisaa ta'e namana. Fakkeenyaaf dhaabilee arfan miseensa adda waayii ta'e kana amma tokko nutu ijaaree nutu gargaaree uumee jedha. Tan uumurraa kan ka'e immoo isaan gargaaraa turre. Isaan gargaaraa turre jechuun nuyitu waan kaayyoo sirriitti beekaa. Nuyitu isaanii olii kaayyoo kana beekuudhaan waan jedhu argisiisa miti. Kanaafuu isaanuu adimiit godha. Amma fakkeenyaaf OPDO keessa waggaa dheeraadhaaf akka gargaaraa turan jechuun karaa qabsiisaa akka turan, ajajaa akka turan jechuudha. Biyyaadeen keessa waan akkasii akka tureen beekama. Dhaaba uummatoota kibbaa keessa waan akkasii akka tureen beekama. Kanaafuu olaantummaan hin jiru jechuun kuni I don't think namni akkasitti ragaadhaan jedhu waan jiru natti fakkaata. Hangaayoonni TPLF gurguddoon kana dura barbaachisummaansaa olaantummaan TPLF dhaabilee kanaaf bulchiinsa isaan naannoo isaaniitti kennan gargaaruudhaaf wajjin hojjetaa turre gargaaraa turre jedhan. Olaantummaa akka qaban inuma himsan jechuudha. Karaa biraa garuu politically murtoo siyaasaa biyya san keessatti darbu hunda irratti olaantummaa akka qabaatan akka amma jedhe san muuxannoodhaan hin caallaa. የተሻለ ልምድና የተሻለ እውቀት ጀ ከና ቀብና ከና በከቀበንት ሞ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም አይ ዶንት ኖ አፋን ኦሮሞ ወቴን አከሚት ከይካዋንስ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝምን ኩኒ ኦላንቱማ ወያኔ ሙርቶ ሲያሳ ቢየሰኒ ከሰት አከቀባት ማለክቲን ጎዳን ተኖቶታው ባቴ ወያኔኒ ፊ TPLF fi OPDO'n miseensa walqaxxee mana marii hojii raawwachiisuu keessatti qabaachuun hin barbaachisu ture. Hunduu akka uummata bakka bu'anitti proportionii yookiin reeshoo san qabatanii dhiyaachuu achi keessatti argamuu isaanirraa eegama ture. Dimokiraatik seentiraalizimiin kun muuxannoof beekumsa nuyi olaanaa qabnu jedhan san akka isaan isa achi keessatti uummata irratti fe'an mala ittiin hojjetan. Kanaafuu Democratic centralism kunuyyuu olaantummaa wayyaanee waan ittiin hojiirra oolchan tool number 1. Isa dura akkuma kaasisan beekumsaa fi muuxannoo dhaaba kan caalaa waggaa 40 waan qabsoomneef muuxannoo fi beekumsa olaanaa qabna jedhanii amananii Democratic centralism olaantummaa beekumsaa fi muuxannoo isaanii san gara poolisii siyaasaatti akka ittiin jijjiirratan isaan gargaara. San booda immoo akkuma ati kaaste waraana qabatanii jiru, basaasa qabatanii jiru, ikoonoomii qabatanii jiru, proporshiniin yookiin sagaleen isaan biyya keessatti qaban sagalee uummanni isaanii biyyattii san keessatti qabu olii. Kanaafuu olaantummaan kana alamaan. What is the meaning of olaantummaa? Afaan Oromootiinis afaan biraatiinis. Olaantummaa jechuun madaallii kana walitti qabdee kana irratti biyya san keessatti wanni kun waan guddaa taphata kun waan guddaa qabata kanarratti immoo eenyutu murtoo kennaa waan jedhu san walitti fiddeet hiikatti kennita malee wanni biraa maaliin olaantummaa jechuun namni tokko nama biraa qaaman caaluu miti. Namni tokko nama biraa caalaa furdachuu miti. It is what you do in the political space. Wayyaaneen yookiin TPLF Democratic Centralismii saniin biyya san keessatti murtoo darbu hunda irratti olaantummaa qabdi. Gaafa Barakat Simoon waraqaa xalayaa galchatee iddoo kiyyan gadi lakkisa jedhu Dabratsiyoon maaliif xalayaa barreessaaf otoo olaantummaa qabaachuu baate. Gaafa teeleen maallaqa namoota naannoo Somaaliitii buqqaaniifan guura jedhu maaliif dhaabsisan ture otoo olaantummaa qabaachuu baatan. Bilbila takka waa hunda dhaabsisuu odoo danda'anii
olaantummaan qaban jechuun maal jechuudha? Olaantummaa jechuun kan ajajni ati dabarsi. Ajaja namni biraa dabarsu ol fudhatama yoo qabaate olaantummaa qabda jechuudha. Kanaafuu miseensi wayyaanee yookiin TPLF biyya san keessatti taayitaa siyaasaallee otoo hin qabaatin nama TPLF wajjin hojjetu qofa waan ta'eef. For that matter nama saba Tigree irraa dhufellee yeroo taatee too'i olaantummaa qabaattutu jira. Kanaafuu olaantummaan wayyaanee biyya san keessatti waan gaafii keessa galuu miti. Akka namni tokko jedhanitti olaantummaa wayyaanee jechuun olaantummaa Tigree jechuu miti. Well, I agree. Waliin gala wanna kana. Olaantummaa wayyaanee olaantummaa Tigree guutuudhaan guutuutti ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo haalli itti ta'us immoo baay'eetu jira. Kanaafuu gaafiin sun olaantummaa qaban jarri kun gaafiin jedhu suni gaafumaa ta'uu hin qabu. Practically waan arginu waan ta'eef. Ati nama tokko wajjin nama miseensa wayyaanee ta'e tokko wajjin waajjira wayii dhaqiiti ittimi. Ani miseensa OPDOti inni miseensa wayyaaneeti jedhiin eenyu isaan akka gargaaran laali. That's a proof. Waan biraan barbaadu. Olaantummaa ta'uudha kunuu gayaadha. Kanaafuu gaafiin suni analytical meaningii biraan qabu akkanatti ilaallama. Ajajni isaan dabarsan yoo fudhatama qabaate biyya san keessatti bakka immoo dhiibbaa uumuu danda'a hunda yoo qabatan, ikoonomii yoo qabatan, miilitarii yoo qabatan, security yoo qabatan, democratic centralizimiidhaan ajajaan dabarsan isaan yoo ta'e nama kaan hundumaa sodaachisuu yoo danda'an yeroo barbaadanii OPDOdhaan nutu sinii uume jechuu yoo danda'an yaadanii nutu sinii uume jechuu yoo danda'an olaantummaan kanaa olii jiraachuu hin danda'u waaqa ta'uu barbaadan malee Hamza. Hedduu galatoomi Dr. Biraanuu eegamee dhageessaa qabxii kana wajjin wal qabsiisiti. Jarri kunin barnootatti isaan barbaachisan fakkaata yookaan immoo achi bakka taa'an sanirraati uummata keenya gajjallatti jiru uummata hagan ga'u kan akka waan wallaalaa beekaa hin qabne itti ilaalanii natti fakkaata iyyuu dhimma federaalizimii irraa kaasanii har'a haasawaa turan ibsa isaanii kutaa sadaffaa kana keessatti wanni isaan kaasan maalidha? Naannoon cufinuu ofumaan of bulchiti ilmaan ofiin of bulchanii kana የብሔርና የድርጅት የበላይነት የሚባል ነገር የለም ኦላንቱማኒ ሰበተኮ ያከሰስ ኦላንቱማን ዳበተኮ እንጅሩ ፌደራሊዝም ይሰን ከነቲ ራሱን ይሳኒ ሜ አከሚት ብሲታ ኦላንቱማን ኩኑሞ ጅራሞ እንጅሩ ጀቹ ጆለት ትቆ ህልማንማ ነሞ ጆልመት ትቆ ገንደ ከሳ ዋንጋ ፈታኒ ሚቲ ኦላንቱማን ትግሬ እንጅራ ኦላንቱማ ትግሬው ጀዳን ኡመታ አክ ኡመታ ቶሶንተይን አከዳባ ፊ አክ ወሮተን saba san bakka bu'anii bakkuma hundee jiranitti akkamitti ilaaltaa waan kana? Wanni takkaani waan nama wal falmisiisaati miti. Wanni nama wal hin falmisiisne takka olaantummaa wayyaanee akka jaarmiuma Ihaadigii keessatti illee jiru isaanillee beeku namuun beeka. Akka sadarkaa biyyaatti illee olaantummaa akka qabaataa wayyaaneen qabaataa turte hundinuu ka beeku. OPDO'n adeeti bakka jedhamu bada esa darra dhaladheettee waggaa meeqa ka wanni jedhaa baate takkumaan fudhanii nutti isin uume maal haasoftan jedhanii adeetuma eessa jedhan Tigraay keessa dhaqanii wanni dhaabaniif wamaan jenne wamaa jechuun dandeenye akkasi nuun hin jedhanii nuti darraadha jedhaa waggaa meeqa ka jedhaa turte. Kitaaba hunda barreessanii jiran na fakkaata. Oromoo Hizbi Tigil Taarik jedhee abbaan duulaa kakatate. Garuu bahanii himaa turan OPDO dhaabuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef haala yeroo saniitti baay'ee nu fayyaddee jedhanii miidiyaa irra bahanii himaa turan. Abbaa isaa Hayyeen Faayisii Mallas Faatii akkana cimtee akkana uummata Oromoo nuu qabdi jennee yaadne gaafa dhaabnu maal jedhanii wama fedhan jedhanii turan. Homaa gaafii hin qabu kana hunduu beeku. Warri duraan pirezidaantota ture ka achi baqatelleen maafi baqatan silaa humni jiraatte. Ka warraame baqatu. Akka dhiibbaan jiru akka olaantummaan sadarkaa san TPLF'n achi keessatti olaantummaa qabaachaa turte wama gaafii hin qabu kun dhugaadha dhugaa ture amma achitti itti fuufuu hin qabu jedhanii falmachuun waan tokko garuu hin jiru jechuun kijiba waaqilleen jibbu tanaaf isii tan akkasumaan beenneeti wanni guddoon immoo maaltu ta'uu qabaa maaltu kanatti aanee maaltu dhufuu qabaa gama ummata kennaatiin maaltu irraa eegamaa
warra keessa jirurrallee maaltu eegamaa ka ala jirurrallee maaltu eegamaa waan jedhu kana irratti isa irratti xiyyeeffanneetu waa tokko waan jechuu qabnu natti fakkaata. Wanni amma dhufe kuni dhiibbaa uummati biyya keessaa godheef dhiibbaa alallee hawaasonni Oromootiif haa ta'u hawaasi biraalleen waliin godhe keessattuu sochii amma booda kana uummataa fi uummanni walitti dhufuu irratti godhe ammallee lola sabaa fi saba jidduutti uumamu kana irra caalaa isaanii waan TPLF'n uumte yoo uumullee dhabaate waan isiin babal'istu ta'uu isaa uummanni hubatuu irraa walitti dhufuun isaa kun mootummoonni biraalleen akka wayyaaneen haala amma jirtu kanaan deemtee waggaa tokko ji'oota muraasa caalaa akka deemuu hin dandeenye hubatuu irraa dhiibbaatti dhufeen dhiibbaa keessaatii fi dhiibbaa alaatiin amma ibsi kun dhufe. Hidhamtoota siyaasaa ni hiiknaa dirree demokraasii ni bal'ifnaa kana jedhanii at least addunyaattiin sobuudhaaf illee taatu waan kana gad baasanii jiran. Isa kana keessa qaccee qabatee uummati keenya qabsoota akkatti jalqabe dhiigatti dhangalaasaa jira, lubbuutti dhabaa jira. Yoo gadhiisanillee hammaachaa deemti malee wanni duuba deebi'aa hin jirtu. Warri konkolaatuu jalqabe kun dhaabachuu hin danda'u. Gaduma konkolaataa malee ol deebi'uu hin danda'u. Namni garii amma sirni amma konkolaatuu jalqabe kun dhaabatee deebi'ee sirna ta'a jedhee yaada. Sirni kun deebi'ee sirna ta'uu hin danda'u. Warri siyaasa biyya adda addaa, siyaasa mootummoota biyya adda addaa, haala mootummoonni biyya adda addaatti kufan argitanii beektanuu fi dubbistanii jiraattan yoo jiraattan hin hubattan. Wanni konkolaatuu jalqabe kun dhaabachuuf hin deemtu. Gaafii waara, deebii waaraa uummata argisiistu malee waan kanarra wayyaa waan uummata abdachiisu dhufu malee waan xixiqqoo amma kennaa jiran kanaan dhaabachuuf hin deemtu. Kanaafuu uummanni keenya isteeppii isaan fudhatan, tarkaanfii isaan fudhatan hunda keessatti jala deemee wanni sun mirkanaa'uu isaa hubachuu katti aanullee karoorfatee itti deemuun barbaachisaadha. Maaliif jennaan gaafa sirna tokko dhiibdu bakka sirni sun kufutti immoo waan ijaaramullee qabaachuu qabu. Waan bakka sambu'ullee qabaachuu qabu. Adoo dhiibdee anaarkii uumuufi miti. Dhiibnee akka Somaaliyaa taasisuufi miti. Dhiibnee sirna kanarra wayyaa sirna uummanni abbaa aangoo siyaasaa itti ta'u, sirna demokrasiin itti dagaagu, sirna diinagdeenillee biyyi nageenni itti mirkanaa'u, sirna diinagdeenillee sabni keenya guddatee diinagdeen itti dagaagdu, bultii gaarii itti ijaarratu, nageenni wanni kun hunduu dhufu anaarkii uumuuf adoon ta'in kana uumuuf ka dhiibaa jiru. Kana keessatti wanni uummatni keenya dogongoruu hin qabne hidhamtoota siyaasaa hin hiikna jedhan kana gama tokko hiikanii yoo gama tokko kadhiisan taate uummanni keenya akkuma duraan akka galaanaa dambalii galaanaatti irra garagale san qophaa'ee eeguu qaba. Hidhamtoota siyaasaa hunda hiikaa jennee hundaa ka jedhu hundinuu wal dhageessisee qophiidhaan eeguu qaba. Hidhamtoonni siyaasaa kun eega hiikamteen duuba gaafiin isaan kaasan gara gaafii isaan kaasan deebisuutti deemamuun dirqama baay'ee barbaachisaadha. Dhawaataan injifannoon qaraa maaster pilaanii haksisiin tokko. Injifannoon lammaffaa hidhamtooti siyaasaa kun hiikamudha. Hidhamtoonni siyaasaa kun hiikamuun ga'aa miti. Gaafileen isaan akka hidhaman, isaan gaafatamanii hidhaman sun deebi'uu qabdi. Gaafileen sun gaafii uummataati. Gaafii uummataa kaasaniitiin sababa saniif hidhaman malee adoobamaan dubbatanii maaltu isaanii hinaanne hin saamne waan biraati miti. Baay'ee wanni isin beekuu qabdan biyya san keessatti yeroo mana hidhaa 2004 irraa haga 2007 ture keessa waan hubadhe keessa hidhamaan jibbamu, hidhamaan poolisiillee ilahantu ulaaltu, hidhamaan yoo dhukkubsate mana yaalaan geeffamne hidhamaa siyaasaati biyya san keessa hattuun hin kabajamtu. Kamileenaan korraapshiniin saamee dhufe kabajameetti poolisootallee waa kennaa yookiin qabeenya qabaa kabajamee laaptooppiin hin galaa fi maaniin hin galaa hidhamaan galgalaa ganama sakatta'u. Ganamaan halkaniin dhufanii mana si sakatta'u akkati waraqaa waxaaftee fa'aa wanni hin jenne waa ati katabde sirra barbaadanii mana keessa akka sakatta'amu ka salphifamu ka akka diinaatiin laalamu. Nama gaafii uummataa kaasee hidhame jechuudha. Ka gaafii uummataa kaasee hidhamu akka diinaatiin laalama. Hidhamaan hattuu fi waan biraatiin dubra gudeedee abbaa fi jeesee haadha fi jeesee hidhame hundu sirra ramadamee si tiksa jechuudha mana hidhaa san keessatti. Si eegan. Yoo si dhaqee si gabaasa si'ii waa katabde yookiin waan ta'e tokko sirra argee gabaasa namni sun dhiifama kennamaa fi waggaa haaraa irratti dhiifamaan gadhiifama.
Kanaaf hidhamaan hunduu ijaaramee eenyu eegaa jechuudha. Warra siyaasaan hidhame kana eega. Akkasin nu eegantu. Yeroo gaaddisaa hirphaasaa nu bira ajjeefame tiishertii wayii suuraa isaa qabu alaa nuu galee ture. Tiishertii suuraa gaaddisaa qabu dhokfannee keeyanne jechuudha. Aarii qabnurraa kaanee amma wayaa biraa jalaan keeyanneeti guyyaa baafanneeti deemna jennee akkasitti mari'annee galte. Oduu kana akka dhaga'aniin hin beeku dhaga'anii actually nama wayittu tiishertii sana anaa keeyatu na dhaqee hime. Namichi sun wanni argatee baye yoosuma paardanii argate jechuu jaarsa wayii tokko. Wanni kana siin jedhuuf hidhamaan achi keessa jirullee hidhamaa siyaasaa kana akka bineensaatitti akka wanniitti akka laalu godhanii akka hidhamaa siyaasaa basaasuu godhamu. Guutuma guutuu biyya san keessatti waan feete hojjedhu yakka feete nama meeqallee yoo fixxee ati homaa akka hamaatti hin laalamtu. Wanni akka hamaatti si laalchisu gaafii uummataa gaafatte gaafii aangoo mootummaa sanii tuqu gaafii aangoo TPLF tuqu yoo gaafatte yoo dubbatte yoo sirna san mormite diinni dhumaasi. Haga ilaalchi kun hin jijjiiramnetti haga namni yaadaan mootummaa mormu akkuma mormitu tokkooti kabaru yoo ummati filate bakka bu'ee ummata bulchuu danda'u mootummaa qaama mootummaa ta'uu danda'uutiif fudhatamuun hin danda'amin haga mormitu akka diinaatti ilaala. Sirni sun akkas sirna san keessatti warra sirna san waliin jiru fira warri kana achi ta'e diin warri mootummaa mormu diinan laalama. Akka mormituu yookaan dorgomtuutitti adoon ta'in akka diinaatti ilaala jechuudha sirni sun. Sirni ilaalcha kanaan jiru kun haga hin buqqa'initti falli hin jiru wanni jennuufi kana maaliif gara ilaalcha ammayyaawee gara ilaalcha qaroomeetti dhufuu hin dandeenye sirni sun. Jireenyi isaa guutuun humna irratti jireenyi isaa guutuun nama isa mormee akka diinaatti fudhachuu irratti waan hundaa'e ta'eef jechuudha. Kanaafuu haga kun jijjiiramu sabni keen ijaaramee gama biraatiin akka bakka bu'uu danda'u jaarmiyaa cimsataa keessattuu warri amma biyya keessa jiru lamaanuma kana jira warri kun warra sirna mootummaa san waliin jiru jira ka biraa ammoo warra saniin ala jiru ka daandii sirrii qabatee duraanuu sochii uummata waliin deemaa jiru jira warri sirna san keessa jirulleen gara sirna san keessa gara uummataatiif warra ala jiru kana gara makamuutitti waliin hojjechuurra of qopheessuu qaba. Gaafa sirni sun jijjiiramni dhufee sirni jaarmiyaaleen siyaasaa akka jaarmiyaa siyaasaatitti yaada ofii uummataa dhiyeessanii sagantaa ofii mul'ata ofii uummataa argisiisanii uummanni kanatti irra naa ta'a jedhee akka filatuutitti akka wal dorgomuu qaama wal dorgomuu tokkotti malee akka diinaatti wal ilaaluun sun hafee ilaalchi akkana biyya san keessa babal'achuun dirqama jechuudha. Yoo kun hin babal'annetti demookiraasiin hidda dhaabatuu hin danda'u biyyi sun nagaa horachuu hin dandeetti cunqursaa fi dhiibbaa fi dhiittaan ukkaamsaa qofaan sirni ukkaamsaadhaan jiraatu ilaalchi ukkaamsaa yoo hin jijjiiramee sirni kun hin jijjiiramne biyyi sun nagaa sin argattu tasgabbii sin argattu misoomas hin argattu jechuudha. Kanaaf akka olaantummaan seeraa mirkanaa'u akka bilisummaanii fi bilisummaa yaadaallee haa ta'u ka hundaayyuu biyya san keessa mirkanaa'uu danda'u wanti godhamuu qabu inni guddaan uummanni akka waan kana mirkaneessuuf jala deemuu danda'u qaba. Wanni kun har'aa miti ka gaafatamu. 1960moota keessa barattoonni waa sadii gaafataa turan. Tokko gaafii lafaatti ture lafti ka uummataa haa ta'u ka jedhu. Lammeessoon gaafiin sabaaf sablammoota walqixxummaan sabaaf sablammootaa haa kabajamu ture. Sadeessoon mootummaan uummataa haa dhaabbatu ka jedhu ture. Dargiin gaafii lafaa walakkaa deebisee gadhiise. San qofa walakkaa deebisee dhiise. Lafti taa qonnaan bulaa haa taatu jedhe garuu guutuma guutuu ownership abbaa lafummaan kennineef akka qonnaan bulaan sun qonnaan bulaa gaafa fedhaniitti lafarraa kaasuu danda'an. Ta isaatii moti lafti guutuma guutuu hin qotata malee yuuzufraaktii jedhama. Mirga yuuzufraaktii qaba malee mirga abbummaarraa hin qabu ture jechuudha. Wayyaan illee akkuma lafti ta mootummaatiif ta uummataa jettee gaafa feete uummata irraa akka buqqisuu dandeettutti malee qabeenya uummataan ta'e dhagatte lafti ta uummataa ta'ee ta'uu qabdi qabeenya isaa. Diigalee kun hin deebine walakkaa deebi. Gaafiin lammeessoo gaafiin sabaaf sablammootaa dargii womaan jenne walqixxummaa afaan ofiitiin wanni jedhu ofiin of bulchuu kana bira dabre wayyaanee walakkaa deebiste. Naannoo itti gootee afaan ofiitiin haa baratu aadaa fi haa guddifatu seenaa fi haa barreeffatu jettee walakkaa deebiste guutuun goone fakkeessitee bira dabarte. Mootummaa uummataa dhaabu uummanni abbaa aangoo siyaasaa ta'u sun immoo hin tuqamne jechuudha. Sirna kana lamaan irratti dargiillee keessatti wayyaaneellee keessatti isaantu nama namaa fila isaantu nama namarra muuda malee uummanni nama ofii fedhu filatee uummati mootummaa ofii fedhu takkaa hin jaaranne hin dhaabbanne bakka bu'aa takkaa hin arganne jechuudha. Kanaafuu ammaan sana
uummanni keenya cimee akka abbaa aangoo siyaasaa ta'utti deemuu qaba. Isa kana ta'uuf tarkaanfii jirtu hundaa takka takkaan jala deemee mirkaneeffachaa itti deemuun dirqama isaati jechuudha. Kanaaf gaafa kana godhu jaarmiyaalee jiran kana ijaaruu, jabeessuu, diinagdeen waan jiraate humna namaatiin beekumsaan jalatti ijaaramanii utubanii ijaaranii qopheessuu qabu. Gaafa kun qaari yoo waan bakka san buufattu hin qabne taate rakkoo guddatu uumamaa jechuudha. Kanaaf akka kun hin uumamne jaarmiyaa biyya keessa jiru ka gaafii sabaa sirriitti wanni jedhaa jiru kana gaafa jarri kun baate uummanni sirriitti jalatti hiriiree akka gaafa tokko qaari'e bakka buusuu danda'utti ijaarratee tumsee sirriitti dagaagsee qophaa'uu qabaa, of qopheessuu qaba uummanni keenya ka jedhu dhaamuu barbaada asumaan obbo Hamza. Obbo Nageessaa oddoo dumee hedduu galatoomii eegamee Dr. Biraanuu Leenjisoo akka goolabbitti akka nuuf ta'uudha fi egaa uummanni keenya qabsoo hadhaawaa gaggeessee wareegama cimaa kafaluudhaan wareegama akkasii tokko lama jennee ammatti lakkoofnee xumuruu hin dandeenye kafaleetidha har'a kun mootummaa kan aginni herreega argitee haga sadarkaa kadhatti dhaqqabee dhiifama hawaasa kiyya naa godha jedhutti dhaqqabsiisee jira. Egaa kun bu'aa uummanni keenya argamsiise keessa isa guddaa isaati. Ammoo bu'aalee kana eegsise ammallee fuulduratti waan kana akkuma ammoo Obbo Nageessan jedhe itti fufsiisuuf dhiibbaa cimsuudhaaf jarri kun jara badiiti. Jarri kun dhiiga uummata keenya bara dheeraa dhugaa turte. Ammallee kanumaan qajeeltee amma waanuma dubbatti kanaatu hojiirra oolchuunis bubbulee jira. Maaliif hiiknee jette ganama isaanii hiikni hagardhaanii qabne namni tokkollee qabsoon uummata keenya fuulduratti tarkaanfachuudhaaf maaltu barbaachisa? Har'allee namni hidhamaa jira. Hiikne jettee ammallee namni hidhamaa jira. Oppidiyoon ammoo waan kana qabsa'aa jirtu haga gandatti hin qulqulloofne, haga aanatti hin qulqulloofne. Oppidiyooma kanaatu aana miti haga sadarkaa naannoo keessatti oppidiyooma kanaatu ka akka rirmaa keessa isaan nyaataa jirutti jira. Tiimii lammaa hidhanii tiimii qofattu jira. Tiimii biratti jiru jechuu ka isa kanaa jigsuuf deemu. Isaan wal qulqulleessanii argitee humna walii ta'uu qaban. Haga gajjallatti aanaa wal hubataan jiran, godina wal hubataan jiran, tiimii lamma ka dhagaa'uun jiru godina hedduu keessatti rakkoon akkanaan jira. Isaan uun ijaaramne akkamitti uummata kan amma qabatanii deemuu danda'an. Kanaan wal qabsiisii uummanni keenya qabsoo kan birta baasuuf fiixan baasuuf maaltu uummata irraa eegama? Tiimuma lamma kanaaf ka uummataaf dubbannu ka qabsoof uummata makamte kanaaf immoo akka goolabbitti dhaamsa kan ka'e. Galatoome Hamza yaada bal'aatu ka'e wanni amma sirriitti adda baasnee hubachuu qabnu wannatti fakkaatu ani sadarkaa qabsoo. Qabsoon amma biyya san keessatti sadarkaa adda addaatti godhamaa jira. Qabsoo xixiqqoo ilaaluu irratti qabsoo guguddaa dagachuun illee mul'ata. Bal'inaan fakkeenyaaf gama aktiivistii keenyatiin yoo ilaalle waan akkasii sun yeroo adda addaa nama dhuunfaa irratti illee xiyyeeffannee haasa'uun, dhaaba irratti xiyyeeffannee haasa'uun. Qabsoon amma jiru kun it is not an elitist movement. Suni adda bahuu qaba. Qabsoo hawaasa bal'aa, qabsoo uummata bal'aa ka jedhamtu jira. That is the main one. Wanni guddaan dubbiin ijoo isa. Qabsoon miseensota adda waayii keessa gidduutti adda waayii keessatti godhamu qabsoo biraadha. Qabsoon OPDO keessatti miseensota OPDOtiin godhamu qabsoo biraadha. Qabsoon OPDO keessatti qabsoo miseensota OPDO waliiruudhaan godhamu kun qabsoon adda waayii keessatti dhaabota miseensa adda waayii ta'aniin waliiruudhaan godhamu kun hundi bu'aan inni uummata qabu baay'ee xiqqoodha. Yookiin immoo bu'aan qabu uummata irratti shira xaxuullee ta'uu danda'a. Wanni guddaan kami qabsoo uummata bal'aasani wanni guddaan. Qabsoo uummata bal'aasantu kana hunda dhiibee yookiin sirreessa yookiin balleessa. Kanaafuu xiyyeeffannoo guddaan eessa dhaquu qaba? Qabsoo uummataarraa dhaquu qaba. Lammaan faan eessaa dhufan, Abiyyi faan eessaa dhufan akkuma ati dura kaaste qabsoo uummataatu dhiibee fide. Qabsoo uummataa san yoo cimsine, yoo jabeessine miseensi dhaabaa progressive ta'an akka fuulduratti ba'an godha. Akka dhaabatti immoo dhaabni progressive ta'e adda waayii keessa akka fuulduratti ba'u godha. Fakkeenyaaf OPDO keessa namni akka Lammaa yookiin traditionally team Lammaa jedhamee waamamu kun akka ba'u godhe. Akkasuma in relative term OPDO'n miseensa adda waayii kaanirra fottoqee akka progressive party fakkaatee ol ba'u godhe. Kanaafuu kana hunda dhiibnee akka fuulduratti deemu godhuudha.
karaa kanarra akka deeman godhuudha maaltu barbaachisa? Qabsoo uummata bal'aa san jabeessutu barbaachisa jechuudha. Qabsoo qeerroon hoogganaa ture. Qabsoo uummanni Oromoo guutuun irratti hirmaate san jabeessuu hawaasni sabaaf sablammiileen biyya san keessa jiran hundi qabsoo kana akka gargaaran akka irratti hirmaatan fira horachuu irratti hojjetamuutu barbaachisa. Inni dura. Kan lammataa waa lama barbaachisa. Tokko akkuma amma jedhe kana qabsoo jabeessuu. Qabsoo kana deeggaruu qabsoon kun akka jabaatu jijjiirama barbaadamu. Fakkeenyaaf sirna san kottoksu, sirna san balleessu, sirna san jijjiiruu akka danda'u qabsoo kana jabeessuudha. Hallammataa immoo erga sirni kun badee booda sirni kanarra wayyu akka bakka bu'u qaama ce'umsa transitional process qaama waan san hoogganuu danda'u qaama waan san arrange godhuu danda'u wajjin horataa deemuudha jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf Oromaaraa jedhanii warri OPDO fi warri Amaaraa walitti dhufuun isaa kun wanni gaarii ta'u maalinni birookiraasii guddaa qaba. Miseensa guddaa qaba. Miseensi sun neetwoorkii guddaa qaba. Sun akka hin banne suni qaamni achi keessa jiru sun qaama jijjiiramaa akka ta'u yoo godhuun danda'ame biyyi tun haaluma salphaadhaan rakkoon tokko otoo irra hin gahin maaliif wayyaaniin waggaa 26 guutuu yoo nuyi banne namni wal nyaataa yoo nuyi banne kiyoosii dhufaa yoo nuyi banne jeenosaayidiidha jettee uummata sodaachisaa waan turteef akka uummanni san hin sodaanne birookiraasiin amma jiru kun change agentii yoo ta'e qaama jijjiiramaa ta'uu yoo danda'e haaluma salphaadhaan jijjiirama kana fiduun sirna kanarraa sirna wayyuutti ce'uun hin danda'ama. Kanaafuu waa sadii hin jedha irra deebi'ee. Tokko qabsoo addawaayii fi miseensa dhaabaa hedduutti godhamu kana xiyyeeffannoo guddaatti kennuurra sochii hawaasaa qabsoo hawaasa bal'aa kan hawaasni bal'aan irratti hirmaatu san irratti xiyyeeffachuudhaan yookiin isarraa abdii guddaa godhuudhaan isa gargaarudha inni dura. Allammataa qabsoo kana mala adda addaati. Istiraatejii adda addaa mala adda addaa baasuudhaan deeggaruudha. Akka daddafee gara dhumaatti deemu. Galma barbaadu san akka ga'u godhu. Isa booda immoo erga inni galma ga'e immoo qaamni waan san qaama jijjiiramaa san to'atee uummata kana karaa gaariirra gara fuulduratti deemsisuu danda'u. The transitional process, the transitional agent, change agent kan jedhamu kan immoo wajjin oomishaa deemuu danda'uu qabna. Qabsoo jabeessuu fi transition yookiin jijjiirama kana immoo wajjin facilitate godhuun karaa isaa tottolchuun barbaachisaadha. Kanumaan golobaa Hamzaa Galatoomii baay'eessa. Hedduu galatoomii Dr. Biraanuu. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa hamma ammatti kan hordofaa turtan qophii kennaa haala wayitaawaa irratti ibsa koreen hojii raawwachiiftuu addawaayii baaftee ilaalchisee xiinxala siyaasaa. Hayyoonni kennaa nuuf kennaa turanidha. Egaa hayyoota kennaa obbo Nageessaa Oddoo Duubee fi akkasumas Dr. Biraanuu hedduu isaan galatoomfannaa. Isinis hawaasni keenya immoo kan nu duuka buutanii jalqabarraatii hamma ammatti nu hordofaa turtan yaada keessan nuuf gumaachaa turtan maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin akkasumas hunda keessanii hedduu isin galatoomfannaa. Akkasumas gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Bakkalcha Barii nu wajjin turellee hedduu galatoomfannaa. Egaa keessummoota kennaa horaa bulaa deebanaa nagaa keessaa nuuf jiraadhaa yeroo birallee haala wayitaawaa kanarratti hawaasa keenyadhaa fi itti dhiheenyadhaan akkuma kanaan dura ibsaa kennaa turtan nulleen kan isin affeerree egaa hayyooma keessan kana yeroo ammaa kanatti uummanni keenyalleen kan barbaadu yeroo isin waamnu hundatti akkuma hayya jettanii nuuf dhuftan maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin isin galatoomfataa yeroo biraa deebinee ol argina nagaa keessa nuuf jiraadhaa nagaatti. Hayya horii bulii Hamza. Hayya horii bulii galatoomii. Hayya nagaatti. Radio Daandii Haqaa Radio Daandii Haqaa qilleensa gubbaa naannoo itee ifa baaftee oduu haqaa dhimma amantii fi hawaasaa dhimma siyaasaa biyyattii halkan guyyaan jettu gadi fageenyaan ilaalti. Roro jiruun daa'imaa lammii isiitiif quuqamti.